Qilleensa Oromiyaa bilisoomsuuf kaayyoo kudhaamannee bitootessa tokko 2014 imala karaa dheeraa tokko jennee eegalle. Gaddattis ta'ee gammachuu kaayyoof buunee baanee hifanne nuffine osoo hin jedhin qabsoo keessaniif mootora taane. Bakka Oromoon jiru gola mara seennee kan sagalee dhabeef guhawwaattuu taane kan nu jaamsuuf nutti gamu humna keessaniin qolannee dhugaa Oromoo lallabaa ganna 8 fullaane. Baga geessan baga geenye OMN. Saddeettan darban kabajachaa saddeettamman dhufan abjoochaa kan daddabe qajeelfannee kan daddaaqes cimsachaa boris isin tajaajiluuf qophoofneerraa isin tajaajiluun nuuf kabaja guddaadha. Dameelee keenya babal'ifannee kan duraa caalaattuu jabaannee afaan addunyaan beekuun dhugaa keessan lallabuuf qophoofneerraa baga gammaddan baga gammannes niin jenna. Bu'aa bayii kaleessaa yoo yaadannu milkaa'ina arganne yoo lakkaawwannu tumsi keessan nu biraa hin hafne galatoomaa isiniin jenna. Boris dabarree isin tajaajiluuf wayita karoorfannu mul'ataaf abjuu baroota dheeraa wayita wixinannu galma ga'iinsa keenyaaf qoonni keessan olaanaa akka ta'u amanaatti OMN tumsuun ummata cunqurfameef sagalee ta'uudha. OMN tumsuun dhugaa Oromoo addunyaaf mul'isuudha. OMN haa tumsinu. OMN ijaa fi gurra uummataa. Biyya alaaf keessa qomoo koo jabeeffadhu rasaasa qabsoo kan keeti. Kutaalee addunyaa garaagaraa irraa tooftaalee garaagaraatiin warri hordoftan hunduu ashamaa harka fuunee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya odeessaalee torbaanitti yeroo 3 kibxata kamisaa fi sanbata xinnaa isin bira ga'uudha. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN Horn irraa jechuudha. OMN waggaa 8ffaasaa akka guyyaa har'aati kan cufe bitootessi tokko guyyaa hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkidha. Guyyaa seena qabeessaadha. Waggaa tokkoffaa immoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Horn laftanatti banneedha bageessa. Galatoomii Abrahaam baga walumaan ga'e. Ayyee amni dheeraan waggoota 8 wal'aansoo hedduu yeroo OMN itti keessummeesseedha. Wal'aansoo kanneen keessatti milkii guddaa galmeessee jira. Bu'aa bayii hedduus dabarseeti jira. Qormaata hedduus qorameeti jira. Waggaa 8 jechuun dargaggummaa bira geenye ijoollee garuu gaammee fixatee jira sirna gadaa keessatti. Gadaabba tokkooti jechuudha. Gadaabba tokko. Yaa gadaabba tokkooti. Daawwattooti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hojjettooti OMN kutaalee addunyaa hundi jirtan baga geessan hawaasi Oromoo kutaalee addunyaa garaagaraatti OMN wajjin waggoota 8 darban sagalee uummata keessanii ta'uudhaaf dhaabbataa turtan hundinuu baga gammaddan jechuu barbaannaa. Qophii keenya odeessaalee guutumatti guyyaa hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waggaa 8ffaa fi wal'aansoo OMN waggoota 8 dabarse ka itti yaadannudha. Dhimmoota OMN wal qabatan hundisaa qophiin keenya irraa jechuudha. Ayyee baggeettanii Abrahaam ayyuu xiyyeete waggaa 8 kun hiika kakka qaba. Waggaan 8 gada Oromoo keessatti barabbaan gadaa tokko baalluu fi xumuratu Oromoo keessatti hiika guddaa qaba. War diimokiraasiin bul diimokiraasii gadarra fudhate diimokiraasiin bul keessallee bulchiisi pirezidaantota waggaa 4 aangoo wal jijjiiru hedduun isaanii jechuu kiyya diimokiraatota ilaallatu warra Itoophiyaa fa ilaallatu war diimokiraasii baannee warri sulleen gan 8 OMN fammoo hiika adda qaba jechuudha. Yeroo 3 paasi jireen 3 xeed dabre jechuudha. Bar jireen boqonna 3 akkuma ilmi nama miila 4 deeme miila 2 deeme deebi'ee miila 3 bokooraan deemu OMN marsadeesoo gubba jira. Marsadeesoo kan keessatti hojiileen gurguddoo miidiyaan hojjechuu qaba maali maal familkeessine hanqinni jira maali akkamitti sirreessuuf fuuldura hojjan waan jira dabalate yaadannoo waan tokko viidiyoo seenaa OMN keessatti hiika adda qabdu illee san daawwachiifne waliin turraachuu. Guyyaan har'aa guyyaa addaati maatii OMN'if uummata Oromoof guyyaa addaati jedheeti ani kanan yaadu maatii OMN qofaaf miti nu qofaaf miti hundumaaf iyyuu keessuma damee indaastirii miidiyaa Oromoo keessatti guyyaa boqonnaan haaraa itti saaqamedha jedheetan yaada waggaan 8 har'aa jechuudha. Kunoo akkamittiin ibsamuu danda'a waan jedhullee ni ilaalla. Seenaan dudduubeen miidiyaa uummata Oromoo maal fakkaata ture indaastiriin miidiyaa Oromoo waan jedhu gaggabaabsinee ni ilaalla. OMN hundaa'uun maal qabatee dhufee OMN hojii hojjetaa ture maal milkeesse
jijjiirama siyaasaa Itoophiyaatti dhufe jedhamuun booda erga biyya galee maal hojjete bifa kamiinis biyya dhiitamee immoo ba'ee ammoo maalirra jira waan jedhu yaada namoota garaagaraa bu'uuraa godhannee kan dhiheessinu ta'a. Hundaa ol garuu har'a maatii OMN caalaatti taatanii akkasiin itti fufiinsaan OMN tumsitanidha kan barbaannu. OMN miidiyaa ijaa fi gurra uummataa ta'e sagalee uummataa ta'e waggoota 8 darbaniif Duffine dadhabne osoo hin jedhin akkuma beeksisa keenyarraa argitan isin tajaajilaa turree jirra. Fuulduraafis OMN jabeessuun kaayyoo keenya isa ijoodha. OMN yoo jabaate uummata Oromoo ni jabeessa, uummata Oromoo fuulduratti ni tarkaanfachiisa jennee waan abdannuuf jechuudha. Wanti nuti hojjennu hundumtuu uummata Oromoo giddugala kan godhate waan ta'eef. Kanoo bifa kamiin tumsuu kan dandeenyu, bifa kamiin miseensummaa keenyallee jabeessuu kan dandeenyu OMNif maatii OMN bifa kamiin ta'uu dandeenya waan jedhu wal yaadachiisaa deemna gidduutti har'atti akka irratti fuulleffattan kan barbaannu dhaabbataadhaan miseensa taatanii akka OMN tumsitanidha. Ji'aan ta'uu danda'a, gumaachal tokkootiin ta'uu danda'a. Kanaaf immoo ulaan mijatu yookaan unkii warri onlaayinii guuttan jechuudha inni jiraata jenneeti kan qopheeffannee jirru sana mijeessee jira OMN. Kallattiidhumaan gara Google deemuu dandeessu. Google deemtanii omnglobal.com waan jedhu yoo tuqxan unka inni sinii fidutu jira. Donate OMN filannoon jedhu inni jira gara dhumaatti yeroo gara Googleetiin Oromia Media Network yookaan omnglobal.com filannoo jedhu yeroo tuqxanitti donate OMN filannoo jedhu isinii fida. Achi keessaan seenuudhaan guca jaanee dhufu kanatu isiniif dhufa. Kanarratti yoo feetan gumaacha al tokko taasisuu dandeessu. Yoo immoo barbaaddan maatii OMN ta'etti fufiinsaan tumsuun barbaada miidiyaa kana yoo jettan immoo miseensa dhaabbataa ta'uudhaan ji'aan tumsuu ni dandeessu jechuudha. Maallaqni haga feetan doolaara tokkorraa eegalee filannoon garaagaraa ni jira. Doolaara 20 ni jira, doolaara 35 ni jira. Sanaa olis hamma barbaaddan any amount wanti jedhu filannoon achirra taa'e waan jiruuf sana tuquudhaan maallaqa hanga gumaachuudhaaf feetan tuquu ni dandeessu. Itti aansee bakki maqaan itti guutamu ni jira. Maqaa keessan akka nuuf guuttan barbaanna. Eenyutu dhaabbataadhaan miseensa kana ta'ee miseensa OMN ta'ee nu tumsaa jira waan jedhu beekuu waan barbaannuuf jechuudha. Yoo immoo lakki sun nu barbaachisu jettanis immoo bakki akkanumaan maqaa malee itti guuttan filannoon biraan jira. Isuma kana unkuma kana jalatti jechuudha maqaa keessan ibsuu dhiisuu dandeessu. Imeelii keessan akka galchitan barbaanna. Imeelii erga galchitaniin booda garuu credit kaardii keessan isin gaafata. Lakkoofsi credit kaardii keessanii maalidhaa waan jedhu jira achirratti bakki itti guutamu lakkoofsa sana galchitanii maqaa abbaa credit kaardii sanaa fi guyyaan itti dhumatu yookaan expire date kan credit kaardii kana akka galchitan isin gaafata. Sana booda filannoon donate jettu as jalani jirti gara jalaattidha. Amma barreeffamni nu duraa dhokseeti kan jiru donate kan jedhu sana yoo tuqxan maallaqa hamma barbaaddan dhaabbataadhaanis yoo ta'e gumaacha al tokkootiinis yoo ta'e gumaacha irra deddeebiitiin gumaachuudhaaf hin dandeessu. Kanarratti akka hojjettan maqaa qophii odeessaaleetiin illee isin gaafannaa. Hundeeffama OMN waggaa 8ffaa kana bu'uura godhachuudhaan miseensa baay'ee horanna jennee yaadna. Yoo OMN ilaalchisuudhaan yaada qabaattan illee bakki yaada keessan itti ibsattan ni jira guca kanarraa. Sababa kanaaf dhaabbataadhaan miidiyaa keessan kana tumsaa miidiyaa humna uummata Oromoo kana ta'e caalaatti jabeessinee haa guddisnu isiniin jenna. Kallattiidhumaan gara qophii keenya itti aanutti ceena. Yaa qophii keenyatti osoo hin ceen gumaata maleellee karaa pilaatfoormii yookiin waltajjiiwwan OMN qabu YouTube OMN akkasumas Facebook OMN follow gochuudhaan subscribe gochuudhaan OMN yeroo hundumaa akka hubachiisu yookiin notification isin bira ga'uu fi odeeffannoo fi oduuwwan OMN isin dhaqqabu gochuu hin dandeessu. Kanaanis nu wajjin turaa isiniin jenna. OMN waggaa 8ffaa guyyaa irraatii ka cufee viidiyoo jalqabaa daawwanne walitti deema. Ammatti olaantummaa ilmaan nafxanyaadhaa gama miidiyaatiin isirratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jennee hin rafne har'arraa eegalee qilleensa Oromiyaa irratti olaantummaan ilmaan alagaadhaa uummata keenya irra qabdu cabe.
bilisoomsine qilleensa oromiyaadhaa bilisoomsine bilisummaan tuntuttee gara bilisummaa dachii oromiyaatitti akka ceetu dirqamni keessa jechuudha. OMN bifa saniin waggaa 8 irraa magaalaa Minnesota Minneapolis keessatti sirni eebbasaa kan gaggeeffame galma sana keessa afurri ture hedduu namatti tolaa kutaa Ameerikaa fi bakkeewwan garaagaraa irraa kutaaleen hawaasaa garaagaraa hayyooti beektooti daa'imman dubartooti maanguddoonni namni hafeen jiru galma guutuu keessatti waltajjii guddaa gaggeeffame waltajjii akkaan bareedaa ture seenaa Oromoo keessatti seenaa industirii miidiyaa Oromoo keessattis guyyaa seena qabeessa kan jennuuf viidiyoowwan kana yaadanneetu. Yaa waggaa 8 farda yoo kabajnu akkuma paartilee OPDO faa gan 27 faa bar Dimokiraata uummata Oromoo yookaan paartilee siyaasaa biraa don ta'ini OMN waggaa 8 kan keessa maal uummata Oromooti hojjate waan jedhe irra gabaabsee dubbachuu barbaada. Miidiyaan kamiyyuu dhaabatu falaasaaf dhaabateef qabu wanni uummati keenya kan daawwachuu jiru cuftinu beekuu qab jal sararee beekuu qab miidiyaan cufti waan wal fakkaatan hojjatu falaasam dhaabateef qab hagariin dimokiraasii cimsuuf dhaabata mirga namoomaati falmuu dhaabata hagariin ammoo development jedhee wanni dhaabata hagariin propaganda dhaabata hagariin bashannanaaf dhaabata cufti falaasam irratti hundaa'ee dhaabata qaba jechuudha. Miidiyaaleen Oromoo OMN dur jiran baay'ee jira afaan Oromootiin ka gabaasan dhaabbata Oromoo irratti xiyyeeffachuu baatanillee afaan Oromoo afaan sabguddaa waan taateef afaan Oromootiin fayyadamanii erga dabarfatan hedduu jiran OMN ammoo miidiyaalee Oromoo keessa ha purposefully audience targetii uummata Oromoo godhatee ha dhuga Oromooti qabsaa miidiyaa hundallee hangafaa jennetii nama naachuu qabsa Oromoo keessatti roolii OMN godhe hundurra waligala gahee guddaa taphatee jechuudha. Haayoo miidiyaalee gurguddoo shanan keessa OMN maanfaa milkaa'ee maanfaa ammaanta maanfaa milkeessuu jiru waan jennu gabaabsina irra dubbachuu qabna. Haayoo miidiyaa jalqaba inform uummata odeeffannoo qulqulluu odeeffannoo dhugataa haqa qabeessaa jiddu galees godhata dhuga uummata bu'uur godhatu uummata biraan ga'u sun milkeessina jirra jechuudha. Waggoottan 8 darbaniif OMN agumnisaatti miidiyaalee mootummaa ka jiran caalaa miidiyaalee saba Oromoo waliin dorgomii godhan uummata Oromoo kana dhibbarra godhuuf yaalan kamiyyuu dandamate odeeffannoo qulqulluu afaan Oromootiin uummata Oromoo biraan ga'uun inform godhuun waan guddoo jennee jirra yaada. Lammeessoo gubbaatti OMN jireenya isa keessa paasii 3 qaba ganatti dhufuu dandeenya. Paasii jalqaba yookaan maani marsa 3 jiraatee jechuudha. Akkuma jalqaba irraa kaasuu deem daa'imni dhalatee miila 4 deemee miila 2 deemee achi miila 3 deem OMN miila 3 gubbaa jiraachuu. 3 irratti hin dhaaban hin jaaru. Fuul duratti fufuu dandeenya. Ujiin jalqabinni wagga jalqaba ha amgan 8 hindur Jawaarfaan announce godhani biyya lagaaf Minnesota irra qabsoo bar wayyaanee godhu keessatti uummata mobilize godhu irratti gahee guddaa taphatee jireenya aman. Mobilize jechuun uummata Oromoo qindeessee tokkummaan akka inni sirna wayyaanee cunqursaa sun angorraa qilee kaa'uuf gahee guddaa taphatee uummati Oromoo kaaba kibbaan baadiyaan jiddu galeessa bakka cufa tokkummaan gurmaa'ee sirna wayyaanee irra dhiibbaa uume qabsaa'ota Oromoo hooggantoota Oromoo hedduu waliin ta'uun wayyaanee fonqolchuu danda'e jira. Mobilize irratti milkoomne jirraa hin amanna. Halammeessa uummata Oromoo wanni gaheen guddoon inni taphate miidiyaan Oromoo kun uummata Oromoo barsiisuu keessatti paasii kan paasii lama fagaaf biyya gal uummata Oromoo seena barsiisuu keessatti aadaa isa barsiisuu keessatti dhuga isa akka beeku godhu keessatti gahee guddaa taphannee jirraa hin aman fakkeenyaaf fakkeenyi tokko sanii kaasuu danda'a gaaf biyyi jirru seena magaala Finfinnee seena daangaalee Oromiyaa seena dhuga Oromoo agartee seena aadaa Oromoo seena aadaa Itoophiyaa keessa gahee Oromoon qabu. Ayyaana dawaa bor kabajamuu fedhanii ayyaana dawaa keessatti gahee Oromoon qabdu OMN uummata Oromoo barsiise uummati Oromoo ayyaana adawaa sun ayyaan warri Itoophiyaanota jaarsi Minilik jedhan sun callaa don ta'ini ayyaan Oromoo ta'u goototi Oromoo halola turan keessa jeneraalota 11 keessa sagal Oromoo ta'u saati barsiisatti turre jechuudha. Sadeessoo paasiin sadeessoo milki keessatti gahee miidiyaa keessa kan nuti milkoomne jennaman persuasion uummata Oromoo amansiisuu irratti gahee guddaa taphannee jirra jechuudha. Amansiisuun essence sirni dhugumaan Oromoof hojjeta paartileen siyaasaa Oromoo wal dhabdee gargar baate walijjeesuu kaate kaan boson galee kaan manidhaa galee kaan ammoo aangoo gubbaa taa'ee uummata garboomsuu ka'ee jechuudha. Garboomsaaneen haqabsoo Oromooti faayi tolche gati baasuu jira eenyu hayitti dham hatti dhaanam hatti rakkat hatti gargal eenyu waan jedharratti kiliilli laf keenya jirraa jechuudha. Sunirra milkoomne jira. Perstuut goona uummata Oromoo qulqullisammuu isaa amansiifne sirni keessumas sirni baltsiginnaa kun akka uummata Oromooti hin fayyan uummata Oromoo amansiisuu gubbaatti waan gaarii taphannee jennee amanna. Kanaafuu gaheelee miidiyaa informing, educating, entertaining, persuading and mobilizing jennuun shanan keessa guutuma guutuu ta'uu baattullee
akka tokkotti milkoomna jedhee amana. Milkaa'ina guddaadha jedhee kaasuudhaaf nan danda'anis wantoota amma guyyoonni kaase kana garuu yeroo amma waa'ee waggaa 8ffaa waa'ee miidiyaa Oromoo kana qabayyuutti waa'ee OMN qofa miti kan dubbannu. OMN dura maaltu ture waan jedhu gaggabaabsine ilaaluun barbaachisaadha jedheetanii yaada. Milkaa'inota OMN yeroo keessatti seenaa keessatti galmeesse uummanni Oromoos ni beeka nus fuulduraaf tokko lamaan daballee wanti ilaaluun ni jiraata. Boqonnaawwan OMN dura turan maal fakkaatu waan jedhu keessumaa gama miidiyaa elektirooniksiitiin waa gaggabaabaa namoota seenaa miidiyaa Oromoo galmeessanii kaan irraa yoo ilaalle gaariidha jedheetan yaada. Reediyoon yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin tajaajiluudhaaf jalqabee bara Xaaliyaanii keessa bara 1935 haga 1941 yeroo turte keessatti Centro Radio yookaan Shaantaa Raadiyoonii jedhanii waamu gara Jimmaatti uummanni naannoo Jimmaa bu'uura godhachuudhaan reediyoon akkasii akka turedha seenaan kan argisiisu. Radio sanaan egaa Xaaliyaaniin kaayyoo isaa yookaan bulchiinsa Xaaliyaanii uummanni Oromoo akka simatuuf yaadamee kan hundaa'edha. Itti aansuudhaan gara biyya Masriitti namoonni barnoota amantaatiif deeman kanneen akka eenyu hayyuun seenaa kun Sheek Muhammad Rashaad Abdullee fa'iin miidiyaan hundaa'e ture jira. Miidiyaan kun ammam quuqqaa uummata Oromoo bu'uura godhatee sirna yeroo sana ture irratti uummanni Oromoo akka kaka'uuf bara 1960moota keessadha. Sana bu'uura godhatee hojjetaa akka turedha seenaan kan mul'isu. Isaanumti kun namootumti tuutumti Sheek Muhammad Rashaad Abdullee fa'iin durfaman kunniin yeroo booda barnoota isaanii Ijipti irraa xumuranii gara Somaaliyaatti kan isaan deemanii Somaaliyaa deemanii raadiyoo Mogadishoo hundeessanii achirraa raadiyoo Mogadishoo irraa afaan Oromoodhaan uummata Oromoodhaaf tamsaasaa akka turan seenaan mul'isa. Raadiyoo Mogadishoodhaan wal qabatee namni hin kaasinin hafne gaazexeessaa Oromoo hangafaa Ayyuub Abubakar fa'aa yaadachuun dirqama nutti ta'a jechuudha yeroo har'a waa'ee hundeeffama OMN dubbannu jechuudha. Itti aansuudhaan bara dargiitti sirni Haayila Sillaasee jige sana dura raadiyoowwan yeroo garagaraatti hundaa'an kana ukkaamsuudhaaf sirni Haayila Sillaasee wanti inni hin goone jiru. Kan Jimmatti Xaaliyaaniin hundeessite sana akkuma biyya baqaatii ol deebi'ee mootii ta'een ogguree meeshaalee isaa gara Finfinneetti akka fudhate seenaan kan argisiisu. Miidiyaaleen biyya Masriif biyya Mogadishoo yookaan Somaaliyaa bu'uura godhachuudhaan hojjetaa turanis yeroo garagaraatti dhiibbaa Haayila Sillaaseedhaaf saaxilamanii cufamaa akka isaan turan cufuudhaaf yaalamaa akka ture seenaan ragaa ba'a. Bara dargii keessa afaan Oromoodhaan sirna dargii yookaan kaayyoo adeemsa sirna dargii uummata irratti fe'uudhaaf afaan Oromoodhaan miidiyaaleen hojjetaa turan ni jiru. Gara bara 1988tti yoo dhufne immoo hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo yookaan Saabaa'oodha kan arginu. Saabaa'oon uummata Oromoo dammaqsuu irratti kan inni hojjetaa ture. Arraata dhaabaa hangafaa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan illee miidiyaa haga yoonaatti illee tajaajilaa jirudha yookaan tajaajilaa turedha jechuudhaaf akka seenaatti kaasuudhaaf waan dandeenyudha. San booda gara ETV'tti dhufuu dandeenya. ETV erga raadiyoo fi televezyiinii Jiniidhaanis yeroo booda dhufaniiti kan isaan jiran sagantaa afaan Oromoo kan jedhu sa'aatii tokko haga lamaatti kan darbaa turte sunfaan bara bulchiinsa Ihaadeeg yookaan bulchiinsa Wayyaanee erga aangootti dhufee booda kan jalqabamedha jechuudha. Gara 1996 yeroo dhufnu immoo VOA afaan Oromoodha kan argannu. VOA'n afaan Oromoo dhugaadhumaan seenaa miidiyaa Oromoo keessatti hojii guddaadha kan inni hojjete. Kaayyoon isaanii guddaan ergama mootummaa Ameerikaa bu'uura godhatee kan hojjetu ta'us uummata Oromoo dammaqsuu fi barsiisuu keessatti daqiiqaa 15 kan eegalanii yeroo booda gara 30tti kan isaan guddatanii yeroo banaman mormii guddaatu irraa ture. Kana hundumaa keessa darbanii hojii seena qabeessa hojjetanii jiru. Gara raadiyoo faanaatti dhufuu dandeenya. Raadiyoon faanaas hojii salphaa miti kan inni hojjetaa ture. Hammam kaayyoon isaanii maammata mootummaa uummata irratti fe'uu ta'us jechuudha. Sana booda gara OBN fa'itti dhufne boqonnaa haaraadha jechuu dandeenya. OBN fa'a hammam kaayyoon isaanii kaayyoo ETV fa'a kaayyoo faanaa fa'a waliin tokkuma ta'us imaammata mootummaa uummata irratti fe'uu ta'us miidiyaa akka uummata Oromoo giddugala godhatee hundaa'edha jechuudhaaf ni dandeenya. Uummata Oromoo irratti kaayyoo mootummaan tarkaanfachiisu sana fe'uudhaaf akka instituushinii guddaatti dhaabbanne yeroo jalqabaatiif hundaa'e dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaadha jechuudhaaf ni dandeenya. Gara alaatti
miidiyaaleen intarneetii qofa bu'uura godhachuudhaan tamsaasa isaanii yookaan hawaasuma diyaaspooraa irratti yookaan naannoo murtaa'e irratti daanga'anii turan inni jiru marsariitiiwwan garaagaraa kaasuu dandeenya kan akka ayyaantuu fa'aa darbee raadiyoo sagalee Oromoo raasoo kan jedhu fa'aa kaasuu dandeenya tamsaasa TVtiin kan akka Oromoo TV fa'aa eeruu ni dandeenya miidiyaaleen barsiisaa amantaa fi wantoota garaagaraa bu'uura godhachuudhaan deemaa turanis ni jiru walumaa galatti miidiyaaleen bara 2014 dura turanii maal fakkaatu waan jedhu bifa lamaan ilaaluu ni dandeenya inni tokko gam tokkoon hagi warra kan mootummaas jechuu dandeenya xaaliyaaniin kan hundeessites jechuu dandeenya yookaan biyyoonni alaa kan sponsor godhanis jechuu ni dandeenya ergama qaama biraa baataniiti kan isaanii hundaa'an gam tokkoon jechuudha ergama uummata Oromoo tajaajilu yookaan uummata Oromootiif sagalee ta'uu osoo hin taane hedduun isaanii ergama qaama biraa baatanii ergama qaama biraa sana uummata Oromoo irratti fe'uudhaaf kan hundaa'an ture warri immoo dhugaa Oromoo yookaan waa'ee Oromoo koozii Oromoo giddu gala godhatanii hundaan hedduun immoo inni kaan hanqina humnaa qabaa inni kaan hanqina ogeessaa qabaa inni kaan bakka mara ga'uudhaaf hin danda'u hanqinoota kanneen keessatti kan daanga'an turanii jechuudha kan gama mootummaatiin jiru dhimma Oromoo osoo hin taane dhimma qaama biraaf kan inni hundaa'e kan immoo dhimma Oromoo irratti hundaa'e ammoo humna ga'aa miidiyaa qabaatan ta'anii ba'uudhaaf hin dandeenye OMN bara 2014 yeroo miidiyaa filannoo yookaan boqonnaa haaraa ta'e gara miidiyaa Oromootti dhufutti hanqinoota lameen yookaan hanqinoota gurguddoo kana lameen cabsuudhaaf danda'eera jedheetan yaada inni tokkoffaan hanqinoota miidiyaalee Oromoo yookaan hanqinoota miidiyaaleen duraan eerre kunniin qaban kan dhugaa Oromoo yookaan maalummaa Oromoo dhimma Oromoo giddu gala godhatanii hundaa'an qaban gama humnaatiin gama maallaqaatiin kallattii garaagaraatiin kan isaan qaban sana cabsuudhaan iddoo hunda miidiyaa ga'uudhaaf danda'u ta'ee ba'ee jira OMN bara 2014 yeroo hundaa'utti jechuudha. Teknooloojii haaraadhaan kan inni gadi ba'ee haaraa jechuudha baannus teknooloojii fooyya'aa filatamaa kan yeroon sun barbaadu TVdhaan gama intarneetiidhaan gama kallattii garaagaraatiin kan inni gadi ba'ee boqonnaa haaraa banuudhaaf danda'eera jechuudha. Inni lammataan rakkoo miidiyaaleen koozii Oromoo giddu gala godhatanii hundaa'uu irratti qabaataa turan sana cabsuudhaan hanqinoota kana lamaan cabsee walitti fidee haga tokko boqonnaa haaraa saaqee banamuudhaaf danda'ee jira jechuudha gabaabumatti kana kaasuu barbaade. Akka gaarii kaaftee seenaa miidiyaa Oromoodha marii keenya itti ufnaa yaada nama gameessa rogeessa Oromoo tokko daawwanneetu immoo walitti deebina. Tole galatooma Oromiyaa Miidiyaa Neetwork yaadannoo waggaa 8ti erga hundeeffamee har'a waggaa 8 Maarch 2014 miidiyaa kana yeroo yaadannu miidiyaa akkuma miidiyaa addunyaa kamittuu infoormeeshiniidhaaf yookiin odeessa daddabarsuudhaaf hundaa'e qofan turre sagalee qabsoo Oromoo guddaa tokko ture jechuu danda'ama miidiyaa kana wanti seenaa biyya sanaa keessatti adda godhu sagalee qabsoo Oromoo televiziyoonaan yeroo duraatiif sa'a 24f tamsaasu ta'uu isaati. Kun egaa waggoottan 8 dabran kana guutuu odoo walirraa hin cinne bifa kanaan itti fufuu danda'u jechuun injifannoo guddaadha. Kun salphaatti hin taane yeroo adda addaatti jaam godhamaa ture ukkaanfamuudhaaf bara bulchiinsa isa duraas ta'ee isa ammaa kana akka malee OMN akka diina hamaatti ilaalamaa ture. Kana egaa warri miidiyaa kana bulchu hammam akka jaam godhamaa ture dubbachuu danda'u garuu yeroo hedduudha maallaqa guddaa miliyoonotaan itti dhangala'ee cufsiisuudhaaf hedduu tattaafatamaa ture jechuudha bulchiinsa isuma duraa keessattis jechuudha. Booda kana biyyatti eega galee boodas achitti humnaan itti roorrifamee miidiyaan kun saamamee cufamee biyya keessaa akka buqqa'ee badu godhamee too danda'amee fi suma qilleensarraa ala kanarraa dabruuf ukkaamsuuf turanii dhabamsiisuuf turanii garuu hin dandeenye. Kanaafuu miidiyaa ajaa'ibaatii shiraa fi hammeenyaa fi tarkaanfii diinaa hunda injifatee sadarkaa kana ga'uu isaatiif baay'ee gammachuun namatti dhaga'ama akka Oromoo tokkotti. Gama biraatiin miidiyaan kun miidiyaa qabsooti yeroo jennu maal jechuudha yoo jenne qabsoo seenaa qabsoo Oromoo keessatti injifannoo bara baraan yaadatamuu danda'u bara 2010
afur 15 16 17 hanga 18tti wanti ta'etti qoodni OMN akka malee guddaa ture. Qooda OMN cinaatti wantoonni adda addaa maqaa dhahamuu danda'u gumaachi qabsoo kanaa godhame yookiin qoodni qabsoo hedduutu ture. Akka miidiyaatti yeroo ilaalluudha amma kan hin jiraa jiru. Akka miidiyaatti hayyoota Oromoo bakka adda addaa irraa walitti fiduudhaan aktivistoota walitti gurmeessuudhaan sagalee daayivarsi ta'e Oromoo adda addaa walitti fiduudhaan sagaleen qabsoo kun akka ol ka'u tajaajila afaan Oromootiif afaan Amaaraa Ingiliffaan kennuudhaan kana birallee dabree afaanota erga biyyatti galee booda immoo afaan biyyattuutuun gadiin afaan Soomaaliitiin nan yaadadha akka tajaajilaa ture Arabiffaan akka tajaajilaa ture nan yaadadha. Biyyattis erga galee booda afaanota sabaaf sablammoota hedduu dabalachuudhaan miidiyaa liiding ta'e biyya sana keessatti afaan adda addaa dabarsuudhaan uummata hedduu dhaqqabuudhaaf miidiyaa hojjetaa ture ta'uusaa yeroo laallu Oromoo birayyuu dabree warra kaaniifuu sagalee guddaa akka ta'e fakkeenyaaf qabsoo uummata Sidaamaa yaadachuun ni danda'ama. Manni Sidaamaa akka naannootti of waamuudhaaf yookiin immoo seeraan naannoo moggaafachuudhaaf akka naannootti of moggaasuudhaaf qabsoo godhaa turan keessatti qoodni OMN gumaachiif waan hammana jedhamu miti. Sagaleen uummata sanaa gara OMNiin guutuu Itoophiyaatti akka dhagahamuu fi akka kana gaaffii kana jalaa akka maqanii fagaachuun hin danda'amne gaaffii kana diduun akka hin danda'amne kan gumaache tokko OMN jechuun ni danda'ama. Qabsaa'onni naannoo sanaa bal'inaan kana dubbachuu danda'u ta'a. Egaa waan Oromoo qofayyuu miti sablammoota birootiif illee sagalee qabsoo sagalee eenyummaa isaanii sagalee boona isaan ittiin of ibsan ta'uudhaan tajaajila guddaa miidiyaa gumaachaa ture jechuudha. Odeeffannoo wayitaawaa OMN YouTube irratti hordofuuf subscribe godhaa. Akkasumas fuula Facebookii Oromiyaa Media Network kan verified ta'e laayikii fi follow gochuun OMN hordofuu dandeessu. Twitter irrattis @Oromiyaa Mediaadhaan OMN argattu. Odeeffannoo wayitaawaa fi qulqulluu OMN irratti hordofaa. OMN ijaa fi gurra uummataa. Yaayaa Bashiir nama sagalee bilisummaa Oromoo keessatti waggoota dheeraadhaaf ogeessa miidiyaa ta'ee tajaajilaa turedha. Namni kun wal'aansoo qabsoo Oromoo keessattis haga dubbiimaa adda bilisummaa Oromoo ta'utti nama tajaajilaa turedha. Seenaa miidiyaa Oromoo keessumaa ka OMN irratti waan gaarii hojjete struggle yookiin wal'aansoo OMN keessa darbees waan baay'ee irraa baratamuu danda'u dubbateeti jira. OMN fi raadiyoon Maqdishoo ka afaan Oromoo jalqaba tamsaasee sana sandura reediyoowwan turannaan jettee jirta. Wanni wal fakkeessutu jira. OMN yeroo hundaa'u akka waliin quba qabnutti yeroo hundeeffamasaa mooraan Oromoo laafina guddaa ture gargar bibittinnaa'ee ture. Akkanumallee abdii murannaan ni ture mooraa Oromoo keessa karaa hogganoota siyaasaa jechuudha. Kabiraa immoo biyya keessaa immoo miidiyaaleen biyya keessaa guutumatti harka dhibba jechuu dandeessu fuulii hojii propagaandaati kan dalagaa turanii. Oromoon almost VOA fi miidiyaalee muraasa alaa tamsaasaniirraa sagalee kanaaf sagalee hin qabu. Murni wayyaanee yeroo san ture immoo saamicha hamaarratti yeroo bobba'eetti saamicha qofa bobba'u irratti qofa osoo hin taane yeroo itti sichi humni tokkoyyuu wayyaanee aangoo irraa hin kaasu jedhamee namu abdii kutatte keessatti miidiyaa dhalateedha. Oromoon immoo akka arba ciise ture jechuudha yeroo sanatti. Miidiyaan kun koozii Oromoo ol kaasee dhugaa Oromoo himuudhaan akkamittiin akka cunqursaa jalatti Oromoon kufe akkamittiin akka saamame akkamittiin immoo boqonnaa kana ci'uu akka danda'u irratti sirriitti hojjechuudhaan boqonnaa haaraa banee mooraa Oromoos walitti fidee wal'aansoo Oromoo fiixee hundumaa namni akka hubatu gochuudhaan tokkummaa Oromoo ijaaree gara jijjiiramaatti fidee reediyoon Maqdishoos waan wal fakkeessu qaba. Gaaf sana mootii Haile Sillaaseetti aangoo irra ture. Mootiin gaaf ture egaa Itoophiyaa keessatti bara imperializimiidha. Mootii waaqatu muudaa jedhani. Kanaaf waa'ee mootii dubbachuun, waa'ee mootii qeequun, mootii arrabsuun yakka ture jechuudha. Hin yaadamu. Ayyuub Abubakar Faan mootiin nama akka ta'e Oromoon akka saamamaa jiru sirna imperializimii Itoophiyaa jalatti sirni fiudaalaa sirni
ciisanyaa ashkarummaa uummata Itoophiyaa irratti fe'ee uummata saamaa akka jiru uummata gabroonfataa akka jiru reediyoodhaan barsiisan jechuudha. Warraaqsi sun reediyoon Moqdishoo jalqaba reediyoo Oromiyaa iyyuu jedhama reediyoo afaan Oromoo jedhama. Reediyoo qottuu jedhu ittaanee immoo maqaa biraatiin waamaa turanii booda ji'oota muraasa booda reediyoo Moqdishoo qophii afaan Oromoo jedhamee kan waamame ergasii jijjiirama guddaan dhalte jechuudha. Oromoon warraaquu jalqabee sirboota qabsoo akkuma OMN bara sana jalqabee itti fayyadamaa turanii waan Oromoo dammaqsu waan Oromoo tokko godhu barsiisaa turan jechuudha. Wanni kun miidiyaalee kanneen lamaan wal fakkeessaa seenaa keessattis immoo lamaan isaaniiyyuu chaaptarii fi gahee mataa ofii qabu jechuudha. Yaa seenaa kan saballiftanii kaaftanii jirtanii gahee miidiyaa guddaa yoo ta'u si jalum qabu irratti Itoophiyaa keessatti afaan tokko aadaan tokko sabii tokko inni ol ka'ee mul'atee fi dhiibbaa miidiyaa diqqoo miti. Bar 1956 gaafa Haile Sillaaseen ETV hundeessu ETV'n jalqaba baay'ee gaafa hundooftu Haile Sillaaseen mana gaadaa wayii dudduubaan taa'ee keebilii wal dhaqqaba keebilii sunii waraaba turan. Maal jedhanii keebilii sunii waraabanii CD wayiitiin uummata bira dhaqqabsiisuu danda'anii bakki inni dhaqqabu muraasa. Namooti magaala Finfinnee keettaanii bakki inni jiru sunis laalan maal jedhachuu jalqaban Haile Sillaaseen nugus rabbiin muudee inni qara rabbii qilleensa keessallee dhufee mul'ata objuu keessallee mul'ata waan jedhaniif uummati cufti dhugumaan rabbii televizyiinii sibiila keessayyuu nu mul'achuu jira haqaamaan hin ta'in arguu jira jedhanii sammuu akkasii itti uummataan wanni jechuu danda'anii jiranii jechuudha. Kaan ammoo waan akka malee ajaa'iba gaheen miidiyaaleen Oromoon dursee miidiyaalee qabaate xiyyeeffannoon saduu miidiyaalee gubbaa taate sadarkaa amma jira kanirraa isteeppi lama waan orjirnaaf fakkaata jechuudha. Gaheen miidiyaa tabaame diqqoome addunyaan wal koloneeffattee walti taphattee kaan guddaa ta'e kaan diqqa ta'e kaan beeka ta'e kaan wallaala ta'e kun cufti aadaan maaniin afaan ingilifa kunfaan afaan gugurdoon addunyaadhaan nuun cuftinu amma afaan ingilifaa sooftu akka dababa akka malee beekumsa qabsiin jedhan afaan beekumsa gahee taana doon ta'an dhiibba miidiyaati jechuudha. Warri barate jalqabirra miidiyaa irratti invest godhe nu uummati keenya barnootaan ta'uu dandeetti maaniin ta'uu dandeetti xiyyaaffannoon keenya beeka jedhamuuf namjaba jedhamuuf uummati keenya Oromoo keessumatti horii horsiifachuuf irratti loon qabeenya waan akkas irratti xiyyeeffachaa ture jechuudha. Garuu beenni sadarkaa sun gubbaa dhifin Itoophiyaa keessatti uummatooti gara kaabaatti dhufan kunini xiyyeeffannoon nu caalanii jechuudha. Maal falaasama akkam nu fayyadamanii dhiibba gangeettuu manseeta afaan Oromoo dubbachuu jalqabnaa reediyoo cabsanii bareedan suni reediyoon cabxeeti miti baay'ee reediyoo dullatti wayii fuudhanii uumatatti agarsiisa. Reediyoo wayii mul'ata gizee TV gubbaa yookaan footoo sii kaanii reediyoon sun kuftee cabxee naani reediyoo sun fannisanii jechuudha. Deebisanii fannisanii maalii cabsee naan afaan Oromooti yaalii goone naan cabanii jedhan akkasiin uummata amansiisuu danda'an. Kun tiyoorii miidiyaalee keessa hin jira. Spiral of silence tiyoorii jedhanii maal seeta uummata tokko garboomsuuf mataa hidhuuf miidiyaan itti baafattaa jechuudha. Amma duul wayii itti bantam yoo kaaba Itoophiyaa kan keessa yookaan lixa Oromiyaa kanan namni amma miidiyaalee yuutuubarootaan nu caalanii maaniin nu caalanii miidiyaa idileetiin nu caalanii hunduu isaanii Oromoo bineensa godhanii fakkeessuun maal godhan gisi tokko sidduulan. Uummata Oromoo kun miidiyaa baay'ee waan hin qabneef dubbachuu sodaatoo callisaan maal godhani miidiyaan doomineet goote uummata tokko saayilans goote cabsuuf itti fayyadama turanii jechuudha. OMN akka miidiyaatti jalqaba irratti saatalaayitii gubbaa bahee kan uummata Oromoo mana dhaqqabis ta'ullee ammaan tan miidiyaalee jajjaboo didiqqoo hojii salphoon hojjannee iddoo oomishuu danda'e jechuudha. Fuuldurallee amdurii nuun cufti gaafa yuunivarsiitii jiru maal yaan arma baane naani OBN ammaan tana baarakaan hojjechuuf karoora keenya cufti nuun cufti akkasumas akka saksasii guddaa tokkotti ilaallachaa turre jechuudha. Maaliif carraa biraan qabnu jechuudha. Amma OMN hundeeffame argine naan maal godhan diqqaa yuunivarsiitii jirullee miidiyaa kee hundeeffadhaa jedhetti hin dhufaa jechuudha. Kanaafuu miidiyaan hojii tabaatii miti gaheen OMN illee akka hojii miidiyaatti gahee diqqooti miti jennee irrannaa jechuudha. Jaayyoonee osoo gara biyyaa hin deebiin dura waan itti dabaltoo jiraate achi sa'aatiin keenyas deemaa jira. Tole amma waan OMN kanaan wal qabatee wantoonni kaasnu OMN waa gurguddaa lama milkeessuu akka danda'u argisiiseeti kan inni jiru. Inni tokkoffaan hanqinoota gama miidiyaalee Oromootiin isaan dura turan cabsuuf danda'ee jira. Uummata Oromoo hunda qaqqabuudhaaf danda'ee jira. Saatalaayitiidhaan isaa jennu kallattii garaagaraatiin sagalee uummata Oromoo hundumaa ta'uudhaaf miidiyaa danda'e. Miidiyaa uummanni Oromoo yeroo wal fakkaataatti wal faana isa dhaggeeffatu wal faana isa hordofuudhaaf danda'u bifa fedhii isaa giddu gala godhateen miidiyaa sagalee isaaf ta'uudhaaf danda'ee jira jechuudha. Miidiyaa sagalee Oromoo hundumaa ta'uudhaaf danda'ee jira. Kun milkaa'ina tokko isa guddaadha jedheetanii kanan yaadu. Inni lammaffaan OMN seenaadhuma miidiyaa biyya sanaa keessatti seenaa guddaa yoomiyyuu hin dagatamne dalageera jedhee kanan kaasuudhaaf danda'u sagalee uummattoota cunqurfamoo biyya sanaa ta'uudhaan jijjiirama siyaasaa biyya sanatti dhugoomsuun akka danda'u miidiyaa qabatamaadhaan argisiisedha. Yaayyaan fa'aa
sanadha kan isaanii dhugaa bahaa turanii miidiyaaleen hedduun qabsoo uummataa tumsaniiru sirnoota irratti dhiibbaa godhaniiru ta'uu danda'a garuu sirna tokko irratti qabsaanii sirna sana kuffisuun akka danda'amu kan hojiidhaan argisiise OMN dha maal hojjeteeti OMN kana kan inni dhugoomsee waan jedhu hojiilee ijoo bara jijjiirama siyaasaa Itoophiyaatti dhufeen dura OMN hojjetamaa turan muraasa tuttuquun barbaachisaadha jedhee yaada inni jalqabaan bara 2014 battala hundeeffame irraa kaasee dhimma maaster pilaanii magaalaa Finfinnee irratti hojiin hojjetaa ture hojii hin dagatamnedha battala oduun waa'ee maaster pilaanii dhagahame irraa kaasee dhimmi kun ajandaa uummata Oromoo akka ta'u dhimmi kun bu'uura qabsoo uummata Oromoo akka ta'u godhee baasuudhaan gara qabsoo dhoosuutti kan ceesise OMN dha jedhee kaasuudhaaf nan danda'a itti aansuudhaan iccitii keessoo wayyaanee keessa ture yeroo garagaraatti saaxiluudhaan dookumentiiwwan yeroo adda addaatti ba'anii uummata biratti ajandaa ta'anii qabsoo uummataatti finiinsaa turan ni yaadanna asirratti iccitiiwwan keessoo wayyaanee tokko lamaan saaxilee baasuudhaan miidiyaan gurra uummataatiin ga'aa ture OMN inni kan biraan Oromoo tokkoomsuu irratti hojii hojjetame yeroo sanatti ni yaadanna keessumaa diddaa maaster pilaaniidhaan wal qabatee cinaaksanii haga beegiitti walloodhaa kaasee haga moyyaaleetti uummanni Oromoo sagalee tokkoonidha kan inni dhaabbataa ture ejjennoo tokkoonidha kan inni dhaabbataa ture yeroo wal fakkaataatti waan itti kennamu qeerroon illee yeroo wal fakkaataatti hojiirra oolchaati kan inni ture kanaaf uummata Oromoo tokkoomsuu keessatti ga'een isaa salphaa hin turre jechuudhaaf inni dandeenya isa miidhameef isa roorrifameef sagalee ta'aa tureera waggoota 5 biyya galuudhaan dura biyya alaatii tamsaasaa turetti jechuudha hayyoota Oromoo walitti fiduudhaan qabsoo Oromoof karaa akka argisiisan gochuudhaaf danda'ee jira Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhimmi kunis hojii ijoo osoo hin darbinedha dhimmoota hin tuqaman jedhaman kan halaalatti sodaataman hedduutti bubu'ee cabsee seenee itti bu'amuun akka danda'amu argisiisee jira OMN waggoota 5 keessatti sabaaf sablammoota uummattoota cunqurfamoo garagaraa ofitti waamuudhaan fira qabsoo uummata Oromoo gochuudhaaf danda'ee jira qabsoo akka isaan mirga isaaniitiif falmatan akka isaan qabsoo Oromoollee tumsan yookaan humna waliif ta'an gochuudhaaf danda'ee jira biyya keessaa fi alatti qabsoon akka finiinu taasisee jira biyyoota alaatti mootummoonni addunyaa hawaasni addunyaa qabsoo Oromoo ija gaariidhaan akka inni ilaalu taasisuudhaaf danda'ee jira yookaan ilaalcha badaa qabsoo uummata Oromootiin wal qabatee ture sana cabsuudhaaf danda'ee jira hundaa olitti egaa bara 2018 dura hojii hojjetamaniin sirna Itoophiyaa keessatti dagaaga sirna abbaa irree waggoota 27 ture sana cabsuudhaaf danda'ee jira imala milkaa'aa ture imala seena qabeessa ture jedhee kaasuudhaaf nan danda'a. Ayyaama boqonnaa lammaffaa OMN erga gara biyyaatti galee booda ka jiru gaggabaabsinee ilaallaa jalqaba irratti guyyaa OMN gara biyyaa galu sagantaa ture ka artistooti irraa dubbatan hordofne waliin. OMN waan addaa godhee dammaqissa uummata Oromoo keessatti jijjiirama qabsoo uummata Oromoo keessatti shoora olaanaa taphateera. Maal dhugaa ka dubbannu taate ga'een amma uummanni keenya keessa jiru biyyi keessa jirtu bukuurri waan kana maraa OMN ta'uu isaa namummaan tokko namni irraanfateen jiru natti hin fakkaatu. Qabsoo Oromoo keessatti jijjiirama siyaasaa keessatti OMN waan kana hojjetee jedhamee haasa'amee waan dhumuu miti. Gama qeerroo Oromoo kakaasuutiin sagalee uummataa ta'ee bakka hundatti mobaayilaanis haa ta'u karaa naannawaadhaan karaa adda addaa waraabee sagalee uummataa addunyaa guutuudhaan gahaa ture. OMN ammaa miti yeroo rakkiftuu taate keessattuu waan irraa eeggamu hojjechaa ture. Amma immoo kana caalaa hojjechuu qaba. Miidiyaa tokkoo fi uummata tajaajilu gidduutti argamuun hiree guddaadha. Fageenya irraa uummata tajaajilu caalaa uummata tajaajiltu keessatti argamuun jabina miidiyaatis hin fayyadaa amanamummaa isaas hin dabalaa hojii miidiyaa kanaas qulqullina isaa fi qabiyyee isaa hedduu dabalaa OMN hiree kanatti akka gaarii fayyadame akka gaarii jechuu dandeessaa gaafa biyya keessa dhufu miira addaati ka ture celebrate gochuudhaaf OMN gaafa biyya dhufu dargaggooti kiiloomeetira hedduu akka guzoo aduu jedhan kan miilaan warri deeman fageenya hedduurraa Arsiirraa Baaleerraa Wallaggarraa kutaalee Oromiyaa garaagaraarraa guyyaa 8-7 fa'aa warra deemanii dhufantu jira. Hedduu waan raajii ture sagantaan OMN kabiraa immoo waltajjii galma barkumee ture daawwanneet immoo gara ittaanutti dabarra. OMN qabsaa saba Oromooti miidiyaa qofa miti.
Kanaaf qabsoo saba Oromoo keessatti hirmaatee gumaacha guddaa taasisaa ture waan ta'eef kanarraan geenyu kana keessatti gumaacha inni taasiseef carraa kanaan galateeffachuun barbaada. ol dheeratee waan mudhateef qofa wanti OMN irratti xiyyeeffataniif na fakkaata. OMN jechuun uummata Oromoo jechuudha. OMN fi uummanni Oromoo wanti gargar bahee ilaalu hin jiru. OMN lubbuu uummata Oromoo ta'uu fi lafee uummata Oromoo kan awwaalamteertu armaan duratti kan awwaalamtee itti dhossanii awwaalaniiran deebisee baasuun miidhama uummata Oromoo kan argamsiisaa ture ta'uu. OMN ijaaf gurra uummataati jennee kan laallu kana ammoo jechaan qofaa miti. gochaanis ibsuun hin dirqama. OMN jechuun nu waliin ka dhalate obboleessi kee ture akkasitti ilaala akka nama dhuunfaatti. Yeroo kennaaf gama kiyyaan miidiyaa OMN yeroo baay'ee kan banu kan hordofu kan laalu. OMN waan biraatiin ijaannu sagalee keenna guddina keenna mul'ina keenna mul'atu keenna kana jedhaan. OMN uummata Oromootiif gahee guddaa miidiyaa taphatee nuuf Oromiyaadhaaf oksijiinidha. Uummattoota diina keenyaaf immoo kaarboon dioksayidii waan ta'eef. boqonnaa lamaffaa OMN kabii keessa akkasii jalqabne akkuma daawwattanitti artistooti keenya itti Qatafarii faa artista Caaluu Hundeessaa Boonsaa faa Qamar Yuusuf faa Lammaa Magarsaa faa warri akkasiin nu simatee OMN gaafas uummata Oromoo ammoo uummata bal'aa akkasiin nu simatee ture gaaf OMN biyyi galee warri simatee OMN gammachuu ibsate keessa tokko biyya akka nu galcha Caaluu Hundeessaa tokko sababiin ammoo biyya baanee fi marsa sadeessoo fala baanee fi leena Caaluu Hundeessaa ta'e seenaan armaan wal qabatu nu ammoo gochaa hundi keessa hojii hojjancuuf keessa hojiin boonsitu inni nu akka gaazexeessitoota OMN wal gaafachaa ture reefu gaaf biyyi kee jiru hojii tapha hin hojjannee jennee amanna nu I don't know uummati ala nu laaluu fi waan nu warri kee jiru been waan hedduu jira kanaaf hojii tapha kan jennuuni tokkofa jalqaba irratti uummata Oromoo akka inni mata ol qabate magaala Finfinnee keessa miidiyaa dur dhaabate waan garaa qab dubbatu hara isaan dheefee jechuudha face to face yeroo duun qaabanna yoo fiildi fa baanu amboo fa maani fa kutaala Oromiyaa cufa yaanu kaadire biltsiginnaa taammaan tan nu abaartan cuf dabalate konkolaataa keenya ol fuudhuuf kaafte jechuudha jaalala uummata bakkitti argine jechuudha OMN miidiyaa guddaa miidiyaa kabaja miidiyaa wanni didiqqoon hin kuufamne ta'uu isaa gaafas hubachuu dandeenya jechuudha nu gaafas wanni gurguddoon nu hojjannaa fakkeenyaa yoo kaafne dubbi Finfinnee fudhachuu dandeenya dubbi Finfinnee jal sararree akka dansaa bilcheessine irratti hojjanne terrorize godhuu dandeenya jiraachu terrorizing means akka dhugaan Oromoo Finfinnee jirtu Oromallee furallee beesimne jal sararree amansiimne ari'amne halammeessaa seenaa Oromoo gubbaa waan taphan hojjenne jechuudha seenaa Oromoot Finfinnee tanaannoo sunirra buqqaan Oromoo balloo haq inni biisuun keessa qab dhugaa inni biisuun keessa qab seenaa aadaa isaa afaan isaa eenyummaa isaa gadaa isaa kutaala Oromiyaa kan hin baay'ineen hin jiru akkas na fakkaata kutaala Oromiyaa kan deemne dhugaa isaa hin gabaasin hin jirre dhiyaate yoonfaa Abrahaamfaa na caalaa gizee dufiildi baa turtanii waan taphan hojjenne jechuudha dhuga dubban suniin seena guddaa dalanne jirraa jechuudha kaan kasadeessuu ammoo watchdog role hojii gaazexeessummaa keessa hojiin tokko maal godhan qaamolee mootummaa hangoo gubbaa jiran itti gaafatama tolchu garta yakkinni hojjateef uummata duratti expose godhuu keessa gahee salphaan taphanne jechuu dandeenya keessumatti akka qaabatan taate jalqaba irratti dookumantaroota gargaraa yookaan odeessaalee gargaraa yookaan gaaffiiwwan gargaraa katolchin keessatti qondaaltota mootummaa kabar wayyaanee keessatti uummata Oromoo shoror keessa turan kamar silammeessoo Oromoo shoror keessuuf ilba baasa turan uummata dursee imuu jalqabne turre jechuudha hojii salphaan hojjanne jechuudha wanni kaadireen opitiyoota ammaan tan daaraa qattee biltsiginna ofiin jettu sun taargeet nu gooteef iyyuu maani akka nu hojii miidiyaa riil hojjan waan agarteef dafnee rukutuu qabnaa jedhanii achi jal seenne jechuudha kanaaf akka waliigalaatti wanni biyya keessatti hojjan seena tapha jedheen irra gane. Gabaasee si dubbii keenya irratti yeroo seenaa hedduutti garuu waggaa 8ffaa kana yeroo kabajaa jirrutti waa'ee OMN daawwattoonni keenya maal akka godhan barbaanna. Kana booda OMN miidiyaa jabaa ta'e akka inni itti fufuudha kan barbaannu kan kanaan dura hojjenne kan kanaan dura tajaajila caalaatti uummata Oromoo tajaajilu sabaaf sablammoota sagalee dhaban yookaan cunqurfamaniif sagalee ta'uudha kan barbaannu kun akka ta'uuf ammoo humna miidiyaa kana jabeessuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf wal qabatee ergaa bulchiinsa OMN dhageenye yoo walitti deebine gaariidha jedhee tayyaadha hundaa olitti
har'arraa yeroo waggaa 8ffaa hundeeffama keenya kabajannutti OMN fi dhaabbataadhaan miseensa taatanii akkasin miidiyaa kana tumsitanidha kan barbaannu akkamiin miseensa ta'uun danda'ama kan jedhamuu fi guca qopheessine yookaan unka qopheessine ni qabna unka sanarratti hidhattanii miseensa ta'uudhaaf ni dandeessu namoonni hedduun bifa kanaan miseensa nuuf ta'aniiru waan ta'eef jechuudha kallattiidhaan gara Google deemuudhaan omnglobal.com kan jedhu filachuudhaan sana cuqaasuudhaan gara donate OMN yookaan OMNif gumaacha filannoo jedhutti cehuu ni dandeenya. Filannoo kanaan seennee guca amma argaa jiru kanadha kan argannu yoo feetan miseensa dhaabbataa ta'uudhaan ji'aan OMN tumsuu dandeessu yoo feetanis immoo al tokkotti al lamattis yeroo barbaaddanitti seentanii bifa kanaan gumaacha gochuudhaaf ni dandeessu jechuudha. Filannoon maallaqaa ni jira asirratti kan taa'ee jiru doolaara tokkorraa eegalee 20 irraa eegalee 35 irraa eegalee haga barbaaddan haga humna keessanii waan gumaachuu dandeessaniin OMNif miseensa taatanii itti fiinsaan gumaachuu ni dandeessu ergaa haga maallaqaa gumaachitanii filattanii booda maqaa keessan yoo barreessitan nuti tola eenyutu nu gumaache waan jedhu beekuuf nu gargaara maqaan koo hin barbaachisu yoo jettanis immoo filannoon achumarra jirti waan ta'eef sana cuqaasuudhaan maqaa keessan dhiisuu ni dandeessu. Emailii keessan akka galchitan isin gaafata unki kuni sanatti aansuudhaan emailii keessan galchitu jechuudha. Sana booda gara lakkoofsa credit cardii keessanii galchuutti kan isin ceetanii lakkoofsa credit cardii keessanii erga galchitaniin booda maqaa abbaa cardii sanaa fi cardiin keessan sun yoom xumurama yookaan expire date isaa haga yoomiitti waan jedhu achirratti ni guutu gucaa kanarratti sana booda filannoon doonees jechuun ni jirti as barreeffama kanatu nu dhokseeti kan jiru kana odeessaalee jedhu kanaan jalatti jechuudha achirratti yeroo seentan isin ni argattu maallaqa haga barbaadan erga galchitaniin booda dooneet waan jechu sana tuquudhaan OMNif gumaacha gochuu ni dandeessu achumaan miseensummaa OMNnis jabeessuu ni dandeessu yaada waa'ee OMN qabdan OMN irratti yaada qabdan asirratti barreessuus ni dandeessu maal cimsannaa maal itti haafufnu maal haa hir'ifnu waan jedhu irratti yaada keessan yeroo yerootti nuungaa gama YouTube gama Facebook fi kallattiiwwan garaagaraatiin marsariitii websaayitii illee ni qabna websaayitii keenya illee hordofaa yaa kuniyyuu websaayitii keenya qabna OMN Global application isii qabna yaa websaayitiin kun addatti kan gumaachaaf qophaa'edha malee OMN Global websaayitii keenya dhaabbataadha sana seenuudhaan miseensa taatanii dhaabbataadhaan akka cufiinsaan nuuf gumaachitan nu jabeessitan nu cimsitan isiniin jenna kun ergaa bulchiinsa OMNiti. Hayyee OMN Facebookii keenya ka gara hordoftoota miliyoona 2 qabu akkasumas YouTube keenya gara subscriberoota 400tti dhiyaatu subscribe gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. OMN boqonnaawwan 3 keessa darbee boqonnaa 3ffaatti dhufne kanneen keessa boqonnaan golden yookiin moossenni gadaa OMN kami kan jedhu irratti yeroo baay'ee atakaaronni jira garuu gaaf biyya turre hojiiwwan OMN hojjennu nu tuffataa turre garuu warri alaala daawwattootii fi warri OMN sirrii daawwatan abidda buusaa turtanii jechaa turanii OMN gaaf biyya ture irra hojii dalage moo wal dorgomsiisuun baay'ee barbaachisaa illee ta'uu baatu haatuti garuu golden OMN era jedhee fudhatuu danda'an gaaf biyya ture jechuudha. Suni jennoo keeti. Egaa sana dura kan turetu golden eraadha jedhanii kan kaasan ni jiru. Yeroo sanadha ergasii immoo erga biyyaa dhiitamtanii baatanii booda hojii ajaa'ibaa hojjetaa turtan kan jedhunis ni jiru. Hunduu hojiidhuma OMN uummatuma Oromootiif hojii uummata Oromoo giddu gala godhatee hojjetudha. Hojiilee ijoo bara biyya keessa turreetti OMN hojjeteera jedhee yaaduun kallattiin itti mul'atuun kaasuu fi jijjiiramni siyaasaa qabsoo uummata Oromootiin Itoophiyaatti dhufe sun akka hin butamneef akka gara hin dabarfamneef qabsoo guddaa taasisaati kan ture OMN guyyaa jalqabaa dhaqee Finfinneetti istuudiyoo banaterraa eegalee jechuudha. Inni kan biraan gaaffileen uummata Oromoo barootaaf kaasaa ture akka deebii argataniif dhamaati guddaadha kan taasisaa ture baay'ee dhamahaati kan ture OMN gama gaaffii Finfinnee irratti qabnu ta'uu danda'a gaaffii uummanni Oromoo akka walii galaatti qabu gaaffii abbaa biyyummaasaa akka deebii argatuu fi hojiin OMN biyya keessa taa'ee hojjete hojii salphaa akka hin taanedha kan natti mul'atu. Inni kan biraan mooraa qabsoo Oromoo keessatti wal hubannoon akka uumamuuf hojii salphaa hin hojjenne Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhaabolee siyaasaa walitti fiduudhaan kallattii gara bifa interviitiin haa jennu bifa yaada uummataa keessummeessuutiin jennu kallattii garagaraadhaan mooraa qabsoo Oromoo keessatti wal hubannoon akka jiraatuuf siyaasni Oromoo bifa tokko akka qabatuuf
yeroo garagaraatti dhamahaati kan inni ture gola Oromoo Oromiyaan jiru mara seenuudhaan dhiibbaa cunqursaa uummata kanarra ga'e rakkoolee isaa maal akka ta'e gaaffiin isaa fedhiin isaa maal akka ta'e calaqqisiisaati kan ture OMN saamicha lafaa fi saamicha qabeenya uummata Oromoo irratti yeroo garagaraatti raawwatamu saaxilaati kan ture OMN bulchiinsi badaan waggoota 27 darbaniif uummaticha irratti raawwatamaa ture yookaan waggoota 27 qofa miti sana duras kan uummata Oromoo irra gahaa ture sun akka inni uummata Oromoo irratti hin deebineef falmataati kan ture OMN yeroo biyya keessatti turetti jechuudha. Inni kan biraan utubaalee Oromummaa jabeessuu irratti illee hojii guddaa hojjeteera jedhee kaasuudhaaf nan danda'a OMN waggoota lamaan biyya keessa turetti jechuudha. Gama aartiitiin, gama aadaatiin, gama seeraatiin, gama seenaatiin hojiin inni hojjete, gama dhaloota eenyummaa isaa beeku horachuutiin hojiin inni hojjete hojii salphaa hin turre. Kan biroon dhimmi osoo hin kaasin hin darbine ajandaalee fedhii uummata Oromoo giddu gala godhatan hedduu bocee ittiin tarkaanfachiisaa tureera. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hojiin miidiyaan guddaan inni tokko ajandaa uumuu ajandaa saba giddu gala godhatan uumaniitiin uummata tajaajilu waan ta'eef ajandaalee uummata Oromoo giddu gala godhatan uumee hojjetaa tureera. Xumura irratti wanti nuti osoo hin kaasin hin darbine hojii sabaaf sablammoota biroo yookaan uummattoota cunqurfamaniif sagalee ta'uu akkasumas michuu qabsoo Oromoo horachuu biyya alaa taa'ee jalqabe sana caalaatti iyyuu jabeessee fullaaseeti kan jiru uummata hedduudhaaf Qimaantiif akkasumas uummata Walaayittaa, Hadiyyaa, Sidaamaa Halabaa kan gara istuudiyoo OMN hin dhufne hin jiru jechuudhaaf ni dandeenya keessumaa uummanni barootaaf dagatamee moggaatti dhiibamee siyaasa biyyattiin ala ta'ee gaaffiin isaa osoo hin dhaga'amin ukkaanfamee ture karaa OMNtiin ulaa argatee baay'ee itti fayyadamaa tureera. Hojiilee seenaan hin dagan hedduun hojjetameera jedhee yaadaanis yeroo waggaa lama biyya keessa turretti. Hedduu galatoomiyuune OMN maaliif ija diinaatiin akkasitti ilaalamee biyya guugfamee ka jedhu gaggawaasee kaasuu barbaade tokko ka guyyoon kaase dhimma weerara lafa wajjin wal qabatu dhimma Finfinnee wajjin wal qabatu qabeenya saamicha qabeenya Oromoo wajjin wal qabatee irra deddeebiin hojiiwwan OMN hojjete murna mootummaa jijjiiramaa garuu deebi'ee mootummaa abbaa irree ta'eef liqinfamaa hin turre yeroo garagaraatti kan hordofee OMN doorsifamaa ture gaazexeessitooti OMN doorsifamaa turanii OMN hojiiwwan hojjetu hojii dhimma saamicha lafaa akkasumas malaammaltummaa rakkoo bulchiinsa gaarii hojjetu irratti ija gaariidhaan laalamaan turre karaa mootummaa biyya bulchuu jechuudha. Kabiraa immoo hundeeffama bilisiginnaa wajjin wal qabatee OMN akeeki bilisiginnaan itti hundaa'aa jiru akeeka abbaa irree nam tokkeetti hoogganamuudha. Akeeka sirna federaalawaa Itoophiyaa diiguudha ka jedhu irra deebiin shaampiyoon godhee barsiisaa waan tureef karaa kanaan karaa paartii bilisiginnaa fi hooggana bilisiginnaadhaa irratti duulamaati ture. Kabiraa ideoloojii impeeriyalizimii garee nafxanyaa ooftuu wajjin wal qabatee OMN dura dhaabannaa guddaa waan godhee fi garee nafxanyaa irratti duulaa turte jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf ideoloojii nafxanyaa ramata itti ta'e OMN biyya san keessatti egaa miidiyaaleen afaan Amaariffaatiin waa'ee guddummaa Itoophiyaa durii sirna mootummaa leellisan gara 40 olitti miidiyaa mootummaa dabalatee garuu OMN tokkicha dhugaa qabatee jiru irratti duula hamaatu gaggeeffame kabiraa amanamummaa inni uummata biratti qabutu akka ija diinaatiin ilaalamu godhe gara dhumaa irratti kan kaasuu barbaadu viidiyoo odoon affeeriin dura hojii mobilaayizeeshinii keessumaa paartileen Oromoo Oromiyaa keessatti godhaa turan laayivii dabarsaa ture OMN yaadattu Koongireesii Federaalaa Oromoo waan sunis mootummaa baaraksee waan tureefi OMN biyya keessa ture tokkoffaa filannoo kanas mo'atuu hin dandeenyu filannootti deemaa turanii mootummaa jabaas ta'uu hin dandeenyu uummata amansiisuu hin dandeenyu kan jedhudha. Mootummaa jabaa osoo hin taane amma adda durummaadhaan kan irratti xiyyeeffatan adeemsa faallaa fedhii fi faayidaa uummata Oromoo eegalan sana lafa qabsiisuu hin dandeenyu so OMN jiru waan jedhuun akka irratti xiyyeeffatan kanatti mul'ata. Yaa kana hordofee viidiyoo gabaabaa dhimma kanaa wajjin wal qabatu ka hidhamtoota Awaash Bishoollaa yeroo sana hidhamanii gaafiif deebii isaa wajjin goone daawwannee gara marii keenyatti deema. Piippiin barbaannu irra deddeebisanii nu yaamaa turani wanni nu hidhaniif waan gartee paartii badhaadhina jedhamu dinneefi jechuudha. Oromoo keessa qabsoo kanarratti Itoophiyaa ammayyoomsuu Itoophiyaa tokkoomsuu irratti Oromoo keessa namni gahee guddaa taphate kabajamaa abbaa keenya abbaa keessan goobana daaceetiin hin jedhan waan isin ajaa'ibu keessa.
inni biraa takkaa waan arginee hin dhagahin seenaa irratti illee ummanni Oromoo lafa baay'ee kana lafa hedduu kana ka qabate waraana ummata irratti banuudhaan ummata biraa of jalaa duulaan waraanaan buqqisee of jalaa sochoosuudhaan kaan gartee akkaataan taane liqimsuudhaan dhabama godhuudhaan lafa kana hunda qabate ummanni Oromoodhaa jedhanii sabboonummaan Oromoo biyya diiga waan ta'eef sabboonummaa biyyaalessaa ka jedhamu hordofuu qabdanii kana keessatti wanni nu barsiisan keessatti qaama sadii ka taargeet godhatan jibbaa irratti ka labsan jechuudha. Inni duraa adda bilisummaa Oromooti. Inni lammaffaa miidiyaa keessaa OMN. Sadaffaan diinni biraa marroodha. Maqaa nama dhuunfaa jechuudha. Yoo barbaadan OMNs abaa olleen deebi'ee warri shanee jedhaniin kunillee tokkochumaa jedhan ammoo sa'a booda waan ganama sitti himan galgala irraan deebi'an. Nu mootummaan Dr. Abiy Ahmed durka biltsiginnaa wanni inni nu dheef wanni inni biyya nu baaseef wanni inni OMN cufuu danda'ee fi wal dhabduunfaa haddan qaban wal dhabi keenna uummata Oromoo akka dabarsanii gurguruuf nu gaafatani individually akka dhuunfaan nu gaafatani akka OMN nu gaafatani jechuudha. OMN keessatti OMN qofa ta'in qabsaa'otii Oromoo beekamoon aktiivistoota dabalate akkuma biyya galaniin dhugaa uummata isaanii dhugaatti amanaan sun gurguratanii hanga argatan jiru. Miidiyaaleen akka isaati OMN waliin durii dhugaa aayidaan gargar gorrullee aayidooloojii Itoophiyaa cimsaa mootummaa sirni jirjiruuf OMN waliin dhamaa turan biigalanii mootummaa sammisiif taanii jechuudha. Nu ammoo OMN waan sun dinnee irratti hojjechuu jiru yakki hamamaan uummata irratti hojjetame jechuudha. Yakkoo sun keessa manneen uummata jimlaan gubuu namoota ijjeesuu mootummaan Abiy Ahmed darginu brutal dictator ta'uu isaa argina jennaani waan sun irra jabeessinee mormuu jalqabne jechuudha. Adoonu biyyee jiru uummata Oromoo kumaatamaan kaampii waraanaa guuranii hidhanii training gaaf kennaniif yakka ittiin himatan jaarsa kana Abrahaamit dubbisee maal jedha ammacha abbaan keenya goobana daacceetii filosoofii eega irratti uummata miidiyaa irratti iyyuu baanii warri dubbachuu danda'an goobana daaccee dhaadheessuu minilik dhaadheessuu waan dhibidiisi yakkamtooti hamaamtuun tokko OMN ta'u adoo biyya nungusin irratti xiyyeeffatanii jechuudha. Nu yeroo suntu maal godha turre dhugaa keebbeen keessa gaafiif deebii goon keessatti interest Oromoo central godha qabsaa'otii Oromoo kun paartileen siyaasa Oromoo kun akka walitti dhufaniif hojii gurguddoo hojjechuuf yaalii godha turre jechuudha. Dhugaa Oromoo waa'ee lafaatiin wal qabatee waa'ee aadaatiin wal qabatee amanta buureffatanii buqqaatii Oromoo irratti gammaa godhamuu jira kan cufayyuu dubbachaa turre jechuudha. Sun taargeetti nu godhee taargeetti sun keessatti jiru maal godhan boollitu nu qotamtu jalqabde jechuudha. Practically bool qotanii dhidhimnu kaanii jechuudha. Gaafasi gaafa magaalaa Finfinnee keessatti dubbiin guddayyoon warra akka OMN cufamuuf duul guddanu godha keessa warra Addis Ababeedhaniin kana. Addis Ababee wanni dhaliin jirtu Addis Ababee warra Addis Ababee kunin duuli kun ka jalqabee magaalaa Finfinnee guutuma guutuu boojuu jiranii magaalaa Finfinnee harka Oromoo kuftee Oromiyaa miidiyaa neetwoork uummata imat aganga imat kumaataman nu rabbana imat suwari nu rabbareessu jira keessa tokko Addis Ababee waan dhibii nu gaafas nu tolchin hin jiru beek dhugaan nu dubban dhugaa magaalaa Finfinnee ta Oromooti lafa Oromooti irra buqqee Oromoon haqa argachuu qabu waan jennuuf calla dubbiin lafa tabaati miti oppidiyoon laf gurgurachuu feeta kan maanta shabashabuu jirtu nu ammoo lafti Oromoo gurguramuun qabduu jecha turre jechuudha. Suniif dhibamne baane gaafas yaadii keenya kan qofaa miti ayyoota Oromoo qababeet tokkollee waan lafa kana irra dubbatanii turanii Dr. Gammachuu waan tokko dubbat qaba viidiyoo sun laallee Abrahaam sin dabra. Dhiyoo kana namicha Yugaandaa tokkotu oduu tokko natti hime. Namicha tokkotu karaa deemaa jedhe otoo karaa deemuu guyyaansaa akkuma amma argitan kana hin hoo'aa bishaan tokkotti dhufeeti uffata uffatee jira uffata haaraa bitatee uffata haaraa kana uffatee deemaa uffata kana ofitti baasee mee aduun na gubeetii xinnoon qabbaneeffadha jedhee bishaan lixee daakaa daakee fagaate. Yoggaanni fagaatu namichi maraataan tokko immoo karaa dudda isa duubaan dhufee uffata inni ofitti baasee lafa kaa'e kana namichi maraataan kun qullaa deema. Namichi qullaa deemu kun uffata achitti arge sana fuudhee uffatee ka'ee sokke. Sokkinaan namichi fagoo ga'eera daakaa daakee fagoo ga'eera. Yeroo argu nama tokkotu nama qullaa deemutu uffata isaa uffatee deemaa jira. Amma daakee deebi'eeti uffata isaa kana irraan buufadha jedhee namicha duukaa fiiga. Namicha duukaa yoggaa fiigu qullaadha fiiga reefuu bishaan keessaa ba'a.
isaa qullaa fiigu kana namichi inni uffata isaa saamee uffatee deemu kuni uffata uffatee jira. Inni abbaan uffata isaa namichi irraa fudhate qullaadha duukaa fiiga. Namni arge hunduu namicha isa qullaa deemu abbaa uffataa sana maraatuu se'e. Maraatuu se'anii gara namicha uffata namaa saamee sana goranii namicha uffata saamametti muggutuutti ka'an. Oromoon akkana ta'e. Akka namicha uffata saamamee sana ta'e. Maal jennaani? Akka fayyaadhan jenne qullaa jira, qullaasaa jira. Akka fayyaan qabun jenne uffanni namichi maraataan uffatee deemu sun kan saati, kan oromtichaati. Lafti isin argitan fooqiin itti ijaarame kun hundumtuu kan Oromooti. Nuun nu saamaniitu, nuun qullaatti hambisaniitu, lakkii qullaatti hafnee kan keenya fudhattanii jennee yeroo duukaa fiinnu yeroo keenya maaliif nurraa fudhattu ennee iyyinu maraataadhaa jedhanii numa deebisanii maraataa taasisu. Dubbiin lafaa waan Oromoodhaan calqabame miti. Seenaan addunyaa akka jirutti argaa dhageettiin addunyaa akka jirutti waa'ee lafaati. Ameerikaaniin waggaa 400 dura maaliif Ingiliziidhaan wal waraane yoo jettan dubbii lafaati. Lafa koo Ingiliziin narraa fudhatee bilisummaa barbaannaa lafa keenya deebifnaa jedhaniiti kan lolan. Warri Faransaay waggaa 375 dura kan isaan Louis the 14th namicha jedhamu siltaana irraa buusanii warra lafa isaanii saame hundumaa ifirraa kaasanii lafa isaanii falmatanii fi dubbii lafaati. Dubbiin lafaa dubbii lafeeti wanni Oromoon jedhuuf kanaaf. Kuni tamsaasa kallattii OMN gaaf Finfinnee ture tamsaasa ture keessaa qabiyyeewwan akka kanaa fa'aadha. OMN akka ija hamtuudhaan laalamu godhanii Dr. Gammachuun waa'ee lafa Oromooti ka dubbatanii miidiyaa keessatti baay'ee ta'e qabiyyee ati hojjettu baay'ina isaa gosa isaa osoo hin taane influensii ati uumte kan lakkaa'u beekte OMN miidiyaa akkasii ture. Industrii miidiyaa Oromoo keessatti keessumaa industrii miidiyaa elektirooniksii TV keessatti miidiyaan dhagaa OMN Itoophiyaa keessatti influensii uume yookiin dhiibbaa uume jira jedhanii yaaduuf baay'ee tilmaamuuf narra akkadha. Dhugaa jajjabuudhaaf hojjetee jira. Koozii Oromoo keessumaa kaayyoo Oromoo ol kaasee lallabeeti jira. Tokkummaa Oromoo irratti hedduu dhama'eeti jira. Kan akka OMN immoo irratti duulame immoo hin jiru. Wayyaaneen yeroo 30 wayi gaafa OMN biyya alaa ture diishii dhaabbata diishii yookiin dhaabbata saatalaayitii uggurtee gareen nafxanyaa immoo erga OMN biyya galee irratti duulaa turanii kaampiiwwan garaagaraa kaampiiwwan amantaa dabalatee OMN irratti duulaa turanii garuu waggaa 8 guutuu resilient ta'ee miidiyaa damdamatee turedha. Kuni adda isa godhaa faana milkii qabachuu OMN. Jawaar Mahammad illee waan viidiyoo dhugaa maaltu ta'uu deema kan jedhu yeroo dhuma nurratti duulan Jawaar sabbataa irratti waan dubbate qabaa isa daawwanne walitti. OMN gamaa gaman ari'u tun warra rafnaani kana itti fufti. Ari'uu miti hin fitti malee ijoollee tana kijiba isii uummata Oromootti hin geessinu. Ijoollee OMN keessa hojjetu nan beeka. Cuufuu miidiyaa cuufuu miti ijoollee ari'uu miti odoo biddeetti qabde dhugaa Oromootirra haqa Oromootirra dhugaa Oromoo himurraa guyyaa tokkoof duuban deebi'u OMN kana shakkina. In sodaatin ammoo nu akkan tuutaati beeytu boolla baay'ee qabna.
OMN asii yoo cufan bakka biraatiitti gadhiifna qophii biyyoota hedduu keessatti bannee jirra. Qees Balaayifaa afaan qabuu barbaadaniit warri rabbiif Oromoo jidduu dallaala ta'uu barbaadu. OMN irratti isaan interviyuu godhamnaani nu kasasaa jiran. Haga fedhan haa kasasanii malee. Oma OMN gaafa Oromoon nurraa cufame jedhe qofa cufata. Sanii achitti abbaan fedhe wixxifate abbaan fedhe haxxifate dhugaa Oromoo itti fufna asii yoo cufan durin beeytanii moggaa asiin buusan achiin bayaa turreemi dhiishuma gara gaggalchita uma rakkoon hin jiru. Biyya alaaf keessa qomoo koo jabeeffadhu rasaasa qabsoo kan keeti. Egaa yeroon kun yeroo xalayaan eenyu abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa irraa nutti bubbisaa turedha. Yeroo qormaata guddaa keessa taane uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf hojiilee silaa eeraa turre kana hundumaa hojjechuudhaaf akka miidiyaatti qabsoo guddaa taasisaa turrettidha yeroon Jawaar kana dubbate. Yeruma sana iyyuu agarsiistuuwwan garaagaraa turaniiru. OMN cufuudhaaf OMN balleessuudhaaf akka isaanii karoorfatanii turanii. Yeroo booda artistii qaalii artistii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa haala nama gaddisiisuun nyaataniiti. Egaa kan isaan sanaan qaban immoo OMN cufuu qabsaa'ota hidhuu maal kanatti kan isaan ce'anii OMN ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofee biyya dhiitamee bahee jira. Qabeenyi isaa saamameera. Hojjettoonni isaa hidhamaniiti kan isaanii jiranii hidhamanii dararaa guddaa keessa erga turanii booda dhiheenyadha kan ba'anii. Egaa hojiin OMN biyya keessatti hojjetaa ture hammam osoo ija gaariidhaan ilaalame hojii isa badhaasaaf isa qaqqabsiisu hojii rakkoolee biyya sana keessa jiran bu'uurarraa furuuf dandeessisan ta'anii osoo jiranii bifa kanaan ija dabaatiin ilaalame keessaa dhiibamuudhaaf dandeenye jirra. Yeroo booda tarkaanfiin kun tarkaanfiidhuma OMN guutuutti balleessuudhaaf fudhatame ture haa ta'uuti deebi'ee mataa ol qabachuudhaaf danda'ee jira. Kanaaf wal qabatee isinis gara alaa kanatti gadi baataniiti kan jirtanii. Viidiyoon mee yeroo sana nu yaadachiistu immoo gabaabduun jirti. Sanarra dhaabbanne erga si'oo maaltu hojjetame waan jedhu haa ilaallu. Rakkoo sabaa koo seetu gabaasaa OMN. Guyyoo Waarii Abba Jirma jedhama. Abrahaam Birrunaa. Anis Caaltuu Taffooti. Dandeettii fi ogummaa qabnuun uummata keenya tajaajiluuf murannoo addaatiin deebinee jira. Dhugaa qabna. Dhugaaf hojjanna. Ni milkoofna. Mootummaan Itoophiyaa United Arab Emirates irraa gargaarsa meeshaalee waraanaa hedduu argachuu gabaasni qorannoo Aljaziiraa mirkaneesse. Magaal Maqalee Taleellaan Boombii dabalataan ganam kan godhamu qondaaltoti naannichaa himan. Waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa Ameerika jeeru dhimmi hidhamtoo siyaasa Oromoo manneen hidha Itoophiyaatti argaman ilaalchisuun erga dabarse qaba. Daalli ministeera nagaa obbo Taayyee Danda'a United States waardiyyaa wayyaanetii shororkeessituudha jechuun dhaadatanii jiru. warri gujii jeesuu jir isan isaniin jedhan waan akkanaa hojjettanii jirtanii jimaree baa. Egaa kennuun ilmaan abbaa gadaati ilmaan aadaa fi safuurra dalattee aadaa fi safuu guddattee. Nageenya gallafa rabbi guyyoo akkam. Ittaana ajajaa waraan bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa waraani keessanii. Waa'ee sabboonummaa Oromoo tuqaa lallaba turte Dr. Milkeessaa fakkeenyaaf shaneen diin Oromoo jecha turte Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork
abaara turte qub qabna oromiyaa miidiyaa neetwoork ammaan tan diina siif shaneen ammaan tan siif diina gaafi tan deebisnaa gabaabsi dhugaasitti maan waan si dhos kun qabu waan nan justify godhatu kun qabu asumaanu yoonaa eeyyamte dhiifama gaafachuun barbaadu. Rakko sabakoo seetu gabaasa OMN. Ayyee eegi biyya baaneen booda eegi darbatamneen duuba maal hojjan waan taphan hojjan eegi sullee guddoo fudhaadheessi naaf fudhaadheessu waan qabnuu fi guyyaa keenna guyyaa kabajatan kan beektan namus laaftuufum dhaadheessaa aada baraate aada jiruuti eegi dhumneen duuba maal hojjan OMN damee Kaayiroo irraa damee Hoorn irraa akkasumas damee Ameerikaaf Kanaadaa jijjiirtirraa waan gargara hojjechaa turre jechuudha keessumatti oduu sagantaalee akka qopheessuun oduu gargaraa oduu jajjaboo biyya keessaa biyya alaa ta Oromiyaa ilaallata ta Itoophiyaa ilaallata ta gaafa Afrikaa ilaallata bal'inaan hojjechaa turre odeessaalee qophii jaalatamtu daawwattoota iddoo horachuu dandeette produce godhuun torbaan guyyaa 3 Diseembiraan ga'uu jirra gaaf jalqaba irratti qophii dhaddachi dubbii kabii keessatti hojjechaa tursuun agte tokko qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo dubbisaa turre dhugaa uummata Oromoo beekuu qab gaafachaa turre qondaaltota ODP Dr. Milkeessa Midhaaqsaa Faalee barum kan kee dubbifne millu tibbana qophii Kaayiroo irra dhiyaatu ta Muhammad Siraaj Sabaa ta baay'ee jaalatamtus barum kan kee qopheessaa turre qophii addaa kaabda jene guutamaan faan qopheessaa jiran qagareen gargara yehuun illee Abrahaam illee itirmaatanii qopheessan waan hedduu afaan Oromootiin afaan Amaarifaatiin dameen caaltuufaallee warra afaan Amaaraallee wama afaan Oromoo hojjetan kan karaa Oromoo yookaan uummata sabaaf sablammii kee galchee waan gagaarii hedduu hojjennee jechuudha akka walii galaatti gaaf biyya baqannu haayoon guddoon sirni bilxiginnaa karoorfate biyya nu baat OMN cabsee Oromoo cabsaa jedhe garuu nu cabu dinnee jechuudha saksasiin guddoon nu eegi biitan dhumne milkeessin keessa ada OMN gaaf cufame akkasumaan hafe aamileen Oromoo guutuma guutuu daakamuu dandeessu deed qabnaa jechuudha nu deebuun keen Oromoo aamil hore kanirra milkoomne jirraa inni amannaa jechuudha halammeessoo wani nu milkeessine gaaf jalqaba biyya ba'uun dura nuun cuftii karoor miidiyaa kana guddoo aamileen qabnu turre jechuudha xiqqeen nu keessatti uumame xiqqeen nu keessatti dhalate dhumnee jechuudha dhumnee naan maal goone sirn argin ka keessatti hirmaannee jijjiiruuf qajeelchuuf akka sirna Oromoo inni jajjabeessuuf yookaan akka inni karaa deebuuf gorsa ture karaa irra goree fireenii isa cittee uummata balleessu sabaaf sablammii balleessu lubbuu nama balleessu nu dabalatee miidiyaa Oromoo balleessu isaanii uummata Oromootti fu jabeessinu hojjannee jechuudha sun keessatti persuushon uummata Oromoo sirni bilxiginnaa sirni yakkamaa sirna Oromoo irra cubbuu hojjate ta'uusaa keessumaa qophii odeessaaleetiin bal'imne irratti hojjechaa turre guddoo milkoomne tanan malee sirrii milkeessina milki salphoo miti jechuudha dhuma irratti viidiyoo tokko sana feerra gahee OMN taphatee wal qaqqabatee dhaamsallee hin qaba Yaayya Bashiir gameessa Oromoo gaazexeessaan dura waan jalqabas dubbanne gar dhumaatti deebina. Kanarratti immoo gabaasaa yeroo ammaa kana OMN kabareejiin inni kennaa jiru dhugaadhumatti waan hedduu nama boonsu bakka qabsoon Oromoo jiru tokkollee miidiyaan kun akka hanqataa hin jirre hundatu ragaa baaf jedheen tilmaama. Qabsoo Oromoo isa magaala keessaas isa bosonaas yookiin immoo isa karaa nagayaas isa karaa qawwee geggeeffamaa jirus lachuu walitti qindeessuudhaan xiinxaloota siyaasaatii fi qabsoo hidhannoo geggeeffamaa jiru wal cinaa fiduudhaan qindoominni kun fuulduraafis akka riqicha guddaa bilisummaa waaraatti nu ceesisuu danda'u ta'uu qabutti OMN fakkeenyummaadhaan hojjechaa jiraachuusaa argina. Miidiyaa tokkorraa of qabee kaaniif fuula kenne yookiin immoo kaaniif xiyyeeffannaa kennee hojjetu akka hin ta'in Oromoo miti alagaan baay'ee nu ragaa nu baha jedheen abdadhaa. Miidiyaan kun dhugaadhumatti abdii uummata Oromooti. Waggaa 8 guutu gaazexeessonni isaa dadhabnee otoo hin jenne kafaltii gahaa malee of kenniinsaan qabsoodha qooda qabsooti jechuutti of ibsuudhaan yookiin immoo gumaacha qabsootti jedhanii of kennuudhaan waa hedduu hojjechaa jiran gariin baqattummaarraa biyya Ijiptitti fakkeenyaaf warra waliin turre jiranii achitti hojjetaa bahanii booda jijjiiramni dhufeedhanii biyyatti erga galanii booda biyyatti miidiyaan kun erga ajjechaa caalutti fufee hordofee tarkaanfii irratti fudhatameen gaazexeessonnis gariin hidhamanii gariin ukkaanfamanii jireenyi isaaniidha akka malee ta'ee lubbuu isaaniitiif iyyuu sadarkaa sodaachisaa irratti odoo deemanii ammallee achi keessatti cichoominaan hojjechaa jiraachuun isaanii dhugaadhumatti isaanillee kan hedduu isaan galateeffachiisuudha jechuudha. Miidiyaan kun akka jiraatu taasisuudhaaf ammas bakka jiranii iddoo jiranitti biyya ollaatti haa ta'u biyya keessatti haa ta'u biyya alaa biyya faranjii kanatti haa ta'u bakka jiramutti hunduu gumaacha godhaa jiruun qooda guddaa kennaa jiran jechuudha. Miidiyaan kun akka jiraatu taasisaa jiran jechuudha.
tokko tokko maqaa dhahee ibsuu fixuu hin danda'u dhugaadhumatti warri miidiyaa kanarra hojjechaa jirtan hundumtu carraa kanaan hedduu galatoomaa waggaa 8ffaas baga nagaan geessan jechuun barbaada. Ammas miidiyaan kun qilleensarra akka jiraatuuf gargaarsi uummata Oromoo murteessaadha. Akkuma Jawaar yeroo baay'ee jedhu miidiyaa kana kan qilleensarra jiraachisus kan qilleensarraa buusuu danda'us uummata Oromoo qofa inni jedhu suni jechuma dhugaati jechuudha. Diinni yeroo adda addaatti yaalee hin milkoofne. Uummanni Oromoo miidiyaan kun keenya abadan qilleensarraa hin bu'u waan jedheef qofa qilleensarra jiraachuusaa hubannaa boriif taanis akkanuma gumaacha uummata Oromootu qilleensarra jiraachisa jennee abdannaa. Qabsoo kamuu keessatti qoonni miidiyaadhaa baay'ee murteessaadha. Kanaafuu qabsoo Oromoo keessattis miidiyaan haalaan miidiyaa akka OMN qabaachuun hedduu nama boonsa. Miidiyaaleen biroonis hedduu dhalachaa jiranii kunis waan jajjabeeffamuu qabu. Hundumti isaanii immoo fakkeenya OMN yoo fudhatan baay'ee natti tola. Cichoomina guddaa barbaachisa. Halkanii guyyaa hojjechuu barbaachisa. Bakka adda addaa daayivarsi ta'uu qaba infoormeeshiniin odeessii xiinxalla irratti dhiyaatu. Qaama siyaasaa Oromoo kamuu kan hin laganne hundumaayyuu kan walakkaatti fidee walitti dhiyeessee uummata Oromootiif abdiidhaa fi odeessa qabatama dabarsu ta'uu kana OMN irraa miidiyaaleen amma guddachaa jiran baay'een fakkeenya fudhachaa deemuu danda'u jedheen abdadha. Galatooma. OMN Horn waggaarraa eegalee immoo uummata Oromootiif hamilee guddaa horee jira. Guyyaa OMN cufamu uummati keenya baay'ee rifatee ture. Maaliifi sagalee filannoo sagalee qabu keessaa muraasa miidiyaalee dhugaa Oromoo himan keessaa muraasa keessaa OMN tokko waan tureef jechuudha. Guyyaa sana kaasee haga yuuneefaan nutti dabalanis akkanumallee OMN kutaalee garaagaraatti ogeeyyiin jiran dadhabbii guddaa keessa turanii OMN biyya keessaa cufamullee yeroo tokkollee saatalaayitii irraa hin buulee tamsaasisaa sadda hin cinne qabiyyee OMN gabbisuu keessatti immoo OMN Horn erga hundeeffamee shoora guddaa taphatee jira. OMN biyyarraa cufamee immoo qabiyyeewwan miidiyaaleen biyya keessaa tamsaasaa turan maal fakkaata kan jedhu kaasuu barbaade tananii miidiyaaleen amma OMN erga cufamee booda biyya keessatti carraa yookiin hiree argatanii afaan Amaariffaatiin hojjetan baay'een isaanii jibbiinsa Oromoo maqaa xureessuu, jaarmiyaalee Oromoo maqaa balleessuu, Oromiyaan diigamuu qabdi, sirni federaalawaa diigamuu qabaa, holola jedhan warra dhaadheessanii kana wajjin wal qabsiisee akka yuuneen kaase miidiyaan akka OMN sila biyya sanaaf qorichaa ta'uu danda'u badhaafamuutu irra ture malee biyya keessaa ari'amuu yookiin immoo qabeenyi sassaamuun irra hin turre jechuudha. Kana keessaa viidiyoo tokko ka miidiyaaleen Itoophiyaa keessatti amma hojjetaa jiran maal akka fakkaatan ka viidiyoo tokko daawwanne walitti deebiin. የትኛውም ታጣቂ አንድ አማራ ሲገል 100 ጉምዝ እንገላለን። አንድ ወነግ አንድ አማራ ሲገል 100 ኦነግ እንገላለን። ከዛሬ ጀምሬ እኔ በራሴ ከዛሬ ጀምሬ የቀደምት ላሊበላ ህዝብ ወይም ደግሞ ታጋይ ዘመነ ካሴ በሚያሰማራኝ ቦታ ቀኝ ግራጀን ማውጣት ህጀ ለመዋጋት ከኔ ጋር የሰለጠናችሁን ህጀ ለመዋጋት ቃል እገባለሁ። አመሰግናለሁ እድል ስለሰጠኝ። ያው OMN biyya keessaa cufamee warra odeessa jibbiinsa akkasii tamsaasantu argate jechuudha. Kun baay'ee si gaddisiisa. Egaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Yeroo miidiyaaleen akkasii Itoophiyaa keessatti akka barbaadan ta'anitti akka barbaadan ba'anii galanii waan fedhan hojjetanitti miidiyaan dhugaa uummata Oromootiif dhugaa sabaaf sablammootaa cunqurfamaniitiif hojjetaa ture. Jijjiiramni yookaan qabsoon uummataa akka hin butamneef miidiyaan qabsaa'aa ture. Miidiyaan wal hubannoon akka uumamuu fi ganamaa galgala xiyyeeffannoodhaan hojjetaa ture. OMN miidiyaan boqo seenaa miidiyaalee biyyattii keessatti illee boqonnaa haaraa saaqee dhiitamee baheeti kan jiru. Jijjiirama ofii fideen jijjiiramtiin fide isuma nyaatee deebisee isa tufeeti kan jiru.
kun gam tokkoon nu gaddisiisaa gama kan biraatiin immoo nu jabeessa. Egaa OMN hin balleessina jedhanii hedduu dhamaanii jiru. Hin banne har'a sitti dhufee jira hojiin keenya hojiileen ergaa biyya dhiitamne yookaan dhiibamnee baane ammoo hojjetaa jiru maal fakkaataa waan jedhu gaggabaabseedhuma kaasuudhaaf kanneen silaa hojjetaa turre ammas hojiileen nuti itti fufne inni jira. Adda durummaadhaan hojiin uummata Oromootiif sabaaf sablammoota cunqurfamaniif sagalee ta'u ammas akkuma itti fufetti jira. Roorroo uummata Oromoo irratti ganamaaf galgala kallattii garaagaraatiin raawwatamu saaxiluudhaaf hojiin nuti itti fufiinsaan hojjetaa jiru ni jira. Cabiinsa Oromoodhaaf qophaa'e diigumsa biyyattiitti deemaa jiru diigumsa sirnaa biyyattiitti deemaa jiru yeroo garagaraatti kallattii adda addaatiin odeeffannoo argannu irraa dhaabbannee saaxilaatii kan jirru akka waliigalaatti qabsoon Oromoo wal hubannoo qabaatee qabsoo Oromoo gidduutti wal hubannoon uumamee kan qabsoo hidhannootti jirus kan qabsoo karaa nagaatiin jirus wal hubannoon uumamee miira tokkoon kaayyoo qabsoon Oromoo bu'uureffameef fiixaan baasuu irratti akka fuulleffatuuf akka miidiyaatti hojiilee garagaraa hojjetaati kan jirru biyya keessaa fi alatti kan dhiibaman kan hidhaman kan gidirfaman hundumaaf iyyuu haga humni keenya danda'e ega sagalee ta'uu irratti kan argamnu hojiilee ammatti fufiinsaan hojjetaa jirru kana jabeessinee akka itti fufnuuf ammoo tumsisin OMN'if taasistan murteessaadha jenna gamoo kanaan. Ayyee akka waliigalaatti garxumura gubbaa jirraa hedduun keessanii akkuma jettanitti ijoolleen tunardhaa akkan goone ettanii dibbee nu dhaanachaa walta akka nuun hin jennee fi hanqinni nu muudannee jechuun dandeenyu. OMN biyyi keessa taat biyya leebaan taat feezii sadeenu keessa rakkoon gargaraa nu muudachaa turte rakkoo hedduu cabsinee dabraa turre jechuudha. Barka jalqaba feezii jalqaba biyyi galuun duratti intarneetii irra yeroo akka dhaamuun rakkoon nu muudachaa turte biyyi keessa yoo dhumna immoo dhiibbaa mootummaan Abiyyi Ahmad nurra godhuu waan hedduu dabarsine jirra. Eegi biyya baanellee rakkoon saatalaayit irra nu buusu ta dhiibbaa nu godhuu sun jabaatee itti fuftee jirti. Sun guddan taatu struggle goonen deebimnaa jechuu garuu rakkoon tokko ta'uumata Oromoo sirriitti hubachuu qaba ta'uumata Oromoo beekuu qaba gaafin tun waan dhiyaatuuf yeroo baay'ee OMN gaaf biyyi kee jira gaaf achiin dura jira ammaan tana jira yaadi namoota gargaara nullee yaada akkasii gargaara hin qabna wanni ammoo rakkoo gurguddoo nu ta'e yeroo ammaan tana Oromoolee irratti nu gargaar barbaana jalqaba irratti OMN eegii OMN cufame biyya beessa sadarkaan dhumneen duubatti rakkoo liidarii nu qunnamee jira. Liidara jechuun liidaroota Oromoo hedduun hidhamuun, hedduun biyya baafamuun, hedduun isaan ammoo bosonatti hafuuni qaamii Oromoo qabatee wal dubbisee wal dubbatee qabsoo Oromoo chochoos kadhuga Oromoo garbummaa Oromoo irra faamtu kan cabsu carraa sun argachuu dhabuun nulleen akka miidiyaa dhiibba nu tuumee jira. Lammeessoo sirna Abiyyi Ahmad Oromoo qoqqoodumsi gubbaa baay'ee hojjete Oromoo kaaba kibbaa baalixa jiddugalees maanii jedhee qoodee jira jechuudha. Qoodamsi kun ammoo maal godha Oromoon akka wal shakku OMN iyyuu duri nu hojjetan ammisan akkan jedhanii namooti akka OMN miidiyaa diina godhanii sammuu isaanii woosh godhanillee jiraachuu waan jiran jiraacha waan dhufanii fi kunis dhiibba nutti uumee jira. OMN ammoo miidiyaa Oromoo ta'u proof goonetti fumni agarsiifna dhumirratti rogness of the system mootummaan Abiyyi Ahmad mootummaa diktaatora addunyaarra hama ta'uusaa agarsiisuuf maal godhe miidiyaaf gurra kennuu dhiisuu agarsiisaa jechuudha. Miidiyaa addunyaa irratti miidiyaa is a fourth government jedhan afreessoon state keessatti is legislative executive judiciary jedhan maal seeta afreessor jirran sadarkaa jalqaba paarlamaa akka Itoophiyaa keessatti paarlamaa kaitaan ammoo ministeerota kasadeessoo mamurtiita afreessoon miidiyaa Itoophiyaa keessatti institutioniin kun tokkollee ni hojjeta. OMN mootummaa yeroo duna namoota wanutti matan maal nuun jedhani akkan taane akkan ijjeefamne akkan taane adoomni qabaanne seerii kabajame mootummaatti gaafatama goone dhuga Oromoo deebifnu turre jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa miidiyaa qofa doon ta'ini 3 organs of government cuf diigee balleessee cabsee humnaan bulchuu jira jechuudha. Fakkeenya paarlamaan Itoophiyaa dhibbi jaanoo harka baasu malee humna muutuun qaba hangoo qabedhan isa. Lammeessoo ministeer hojii isaatuun beeku ministeer geejjiba ministeer bishaan dhugaatii jallisii gammoojjii baddaa jedhanii feesbuuk irra nama rabsa oolu gatiin qaban jechuudha. Sadeessoo murtii mani murtii bar kana ginitti salphata argina jirra jechuudha. Nu ammoo warri miidiyaa afreessoo gubbaatti argamnaa jechuudha. Gartee mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo warra kan cufayyoo paarlamaa maanii cuf dura nu dha'ee jechuudha. Nu dha'ee nu baasee warri qaamuu fi sadeen iyyuu kabajni miidiyaa kabajuu hin danda'u nu dhuga Oromoo qabsaa'uu jirra hin dhaamne itti jirra isaan ammoo nu jabeessa na fixe. Hayyee yihude beeksisa gabaabaa irraa dubbattu hoo jiraate dabaleetii gara xumuraatti deemna. Beeksisni nuti har'aaf bal'isne irra deddeebinee isinitti himuudhaaf barbaannu waa'ee miseensummaa OMN'ti. OMN tufiinsaan akkasin tumsitan waan barbaannuuf bulchiinsi OMN kanaaf haala isiniif mijeesseeti kan jiru namoonni dhaabbataadhaan miseensummaadhaan tumsaa jirtan jirtu hedduu keessan maqaa dhoofnee fixuudha
gochuudhaaf hin dandeenyu namoota hedduudha ji'aan dhaabbataadhaan warreen nutumsaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jenna ammas miseensota haaraa horachuudha kan barbaannu miseensota haaraa horachuuf akka isin dandeessisuuf ammoo OMN Globaliin seenuudhaan gara Donate OMN waan jedhutti deemuu dandeessu asirraa ni jira ni mul'ata OMN Global yoo tuqxan Donate OMN filannoo jedhu isiniif fida yoo feetan dhaabbataadhaan miseensa taatanii tumsuu dandeessu yoo feetanis immoo aluma tokkoon isaa ta'u allamaan isaa ta'u alshaniin kudhaniin isaa ta'u akkuma isiniif aanjeetti akkuma isinitti toletti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin akka tumsitantu barbaadama garuu hundaa olitti miseensa dhaabbataa akkasiin taatanidha kan barbaannu Google dhaqaa OMN Global tuqaa OMN Donate filannoo jedhu tuqaa yoo barbaadan ji'aan yoo barbaadan al tokkoon yeroo barbaadanitti tumsuu dandeessu kanarraa guca kanarraa ni argattu egaa gaggabaabsaadhuma deemna miidiyaan uummanni Oromoo qabu egaa yeroo waa'ee OMN dubbannutti OMN qofa miti miidiyaaleen biroonis ni jiru OMN kophaa isaa hin guddanne miidiyaalee biroos horateeti kan inni jiru fakkeenyummaa isaatiin jechuudha gaggabaabsineedhuma kaasuuf kanneen akka Kush Miidiyaa Neetwoorkiin kaasuu dandeenya kanneen akka Keelloo kaasuu dandeenya kanneen akka FIB kaasuu dandeenya OBS illee hundaa'uudhuma OMN boodadha kan dhufee gara addunyaa indaastirii miidiyaa Oromootti kan inni makame warra akka ONN warra akka bultum akkasumas warra akka Oromiyaa Leveliin kaasuu dandeenya isaan kunniin gam tokkoon bu'aadhuma OMN'dha jechuudhaaf ni dandeenya hunduu waan walirraa baratu waan walirraa argee jajjabaatu waan qabuuf jechuudha isaan kunis miidiyaalee keessanidha isaan kanas tumsaa jenna miidiyaalee kanneen keessaa har'umallee baga geessanii isin bu'uura hojii hamma hojjetaa jirruuti jechuudhaan kan hawwii gaarii nuuf ibsan kanneen akka Kush Miidiyaa Neetwoork ni jiru isaaniinis galatoomaa jenna miidiyaalee keessan kallattii hundumaan jabeessa yoo waltaane yoo miidiyaa jabaa qabaanne uummata fedhiin isaa galma ga'uudhaaf danda'u horachuu ni dandeenya waan ta'eef jedheetan xumuraan asumaan. Dhugaadha uummati miidiyaa jabaa qabu dhugaa isaa himachuu danda'a dhugaan isaa hin dhaga'ama naareetivii sobaa saba sanarratti deeman kaawuntar gochuu hin danda'a. Miidiyaa jabaa qabaachuun waa hunda addunyaa amma keessa jiru keessatti Oromoon miidiyaalee akka OMN hedduu qabaate hawwii keenya OMN waggaa 8ffaasaa kabajaati jira bageessan bageenye odeessaalee keenya har'aas wal'aansoo OMN waggoota 8 dabarse irratti mari'anneeti jirra qophii kana keessummeessuudhaan Abiraam Birruu guyyoo waariyoo fi yuun ingidaasii wajjin turre qophii keenya biraatii walitti deebinaa yeroo gaarii qabaadha. odeeffannoo wayitaawaa OMN YouTube irratti hordofuuf subscribe godha. Akkasumas fuula Facebookii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan verified ta'e laayikii fi follow gochuun OMN hordofuu dandeessu. Twitter irrattis @Oromiyaa Miidiyaadhaan OMN argattu. Odeeffannoo wayitaawaa fi qulqulluu OMN irratti hordofaa. OMN ijaa fi gurra uummataa. Ya alaaf keessa qomoo koo jabeeffadhu rasaasa qabsoo kan keeti.